Akkam jirtu hordoftoota keenyaa baga nagaan dhuftanii kun Finfinnee News Networkidha. Har'a gaggeessitoota Finfinnee News Network keessaa haga tokkoon wal isin barsiisa. Akkasumas waan tumsa Finfinnee News Network gara fuuldura keenyaatti qabaachuu jiru ilaalchisee marii gabaabaa wajjin gochaa turra. Keessummaan koo har'aa aadde Dinqinash Dheeressaadhaa fi aadde Taaddalech Gaddafaati. Baga nagaatiin dhuftan aadde Dinqinash akkam jirtu? Aadde Taaddalech baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdani. Galatooma. Egaan hordoftoota keenyaa har'aa waan Finfinnee News Network irratti marii gabaabaa goonaa. Finfinnee News Network yeroo ammaa kanatti bulchiinsa boordiidhaa fi koree hojii raawwachiiftuu qaba. Boordii keessaatii aadde Dinqinash koree hojii raawwachiiftuu keessaa aadde Taaddalech qabadheen addana jira. Gara fuuldura keenyaatti tumsa gaafa fulbaana 3tti qabannee jirra. Isa kana ilaalchisee marii gabaabaa waliin goona. Akkasumas immoo qabsoo Oromoo keessatti gaheen haawwanii maal fakkaachuu qaba kan jedhu irratti lachuu isaanii wajjin marii gabaabaa goona. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Mee gara marii keenyaatti tun ce'een beeksisa Finfinnee News Network isin dhageessisa. Kallattiin gara sana isin dabarsa. Waamicha tumsa Finfinnee News Network sabboontoonni qabsoo bilisummaa Oromoo Finfinnee News Network satalaayitii televezyiinii irra tursuuf koottaa tumsa taasisaa. Finfinnee News Networkiin miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo kan akka Irraata Biyyoolessa Oromiyaa, Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Chaanaalii Oromiyaa, Keelloo Miidiyaa, Seefena Balbaalii fi miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo 10 ta'an karaa satalaayitii Oromiyaan gahaa jira. Finfinnee News Networkiin miidiyaa qabsoo Oromooti. Argaa fi dhageettii fi sagalee Oromooti. Finfinnee News Networkiin maallaqaan tumsuun akka tajaajila keenyatti fufnuuf nu bira dhaabbadha. Guyyaan fulbaana 3/2022 sa'aatiin 11 AM waaree dura akka Paasifikiitti 2 PM waaree booda akka DC'tti 8 PM waaree booda akka Oslootti 4 AM waaree dura akka Meelboorn Awustiraaliyaatti 10 PM, Dubaay 9 PM, Saawuz Arabiyaa 8 PM, Saawuz Afrikaa 8 PM, Sudaan 8 PM, Ijipt 9 PM, Finfinnee. Sarar Zuumii. Miitingi ID'n 653-983-7 Paaskoodiin raa xiqqaa faa guddaa lakkoofsa 3 daa xiqqaa haa guddaa naa guddaa yookiin 5984 karaan ittiin gargaartan https://fnnmedia.org donate. Tumsa kana mata dureyaanis sagalee qabsoo Oromooti jedhuun moggaafneerra. Koottaa Finfinnee News Network tumsuun sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo ta'aa jechuun waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Koree qindeessituu waamicha tumsa Finfinnee News Network irraa horaa bulaa. Hayyee egaan hordoftoota keenya gaafa fulbaana 3 tumsa Finfinnee News Network qabna. Isinis nu waliin ta'aa miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo tumsaa isin jenna. Aadde Dinqinash akkam jirtu? Mee waan Finfinnee News Network ni deebinaati. Waan qabsoo Oromoo irraati aga tokko dubbanna. Har'a muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahimad dargaggoota walitti qabee waliin mari'achaa ture akka waan hojiin dhibamee tokkotti kan isaan haasa'anii. Garuu muummichi ministeeraa Saawud Arabiyaa deemtanii
mana fincaanii qulleessitu taanaan biyyattii keessattis hojiin tuffatinaa mana fincaanii qulleessaa kan jedhu dubbataa ture. Akkasumas immoo manneetii barnootaa yuunivarsiitii fa'aa keessatti, kaleejii keessatti barattoonni nyaataa fi baasii garaagaraa of danda'uu qabu. Akkasumas yuunivarsiitiin illee mataa isaanii danda'uu qabu. Mootummaan sana dhiyeessuun irra hin jiru. Kun biyyoota guddatan keessatti illee akkasuma jedhee haasa'aa ture. Amma egaan baradheera jedha muummichi ministeeraa kuni dooktireetii akkan qabudha kan itti himamu. Yeroo inni barate keessa waan hundumtuu karaa mootummaatiin mootummaan fandii alaallee barbaadee barattoota gargaareeti kan baratan. Anilleen warra sana keessatti hin argama jechuudha. Warra fandiin alarraatii argamee yuunivarsiitii keessatti ciree laaqana irbaata nyaannee akkasitiin baranne jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti mootummaan Abiis isa duras egaa imaammata jedhanii jijjiiraniiru. Garuu yeroo ammaa kanatti waan hundumaa caalaa nyaata of danda'a jechaa jiru jechuudha. Kana fayyadaan jiru. Akkasumas hidhaan garmalee baay'atee jira. Yeroo darbee OSG'n Oromiyaa Support Group'n gabaasa baaseenii gara nama 25 kan ta'antu ji'a hagayyaa kana keessa akka mootummaatiin fi finxaaleeyyii Amaaraatiin akka isaan ajjeefamanidha kan dhageenye. Achi keessaati dubartiin tokko kan baay'ee gara nama nyaattu ulfa ji'a 8 turte. Mucaa ishee waggaa 3 wajjiniin ishee baqattee bosona keessatti baqattee jirtu. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa rukutanii lachuu isaanii ajjeesanii dubartii ulfaallee mucaa daa'imaa ganna 3 illee kan jedhamutu jira. Akkasumas oduu dabalataan nu ga'een hidhaan garmalee giddugaleessa Oromiyaatti akka inni hammaatee jirudha. Akkasumas immoo ba'a Oromiyaattis akka inni hammaatee jirudha. Haala kanatu argama jechuudha. Yeroo ammaa kanatti karaa kan biraatiin immoo naannoo Finfinnee fa'itti Finfinnee daangaa Finfinnee daangessina jedhanii Finfinnee irraatii haga ta'ee kunnee Oromiyaatti daballaa kan jedhu sochii akkasii godhaniiti mootummaan propagaandaa garaagaraa hojjechaa jira jechuudha. Mee kanarraati haala amma deemaa jirurraati maal jettu Aadde Dinqinash Taansee Aadde Taaddalech. Baay'ee galatoomee Dr. Daani'el. Waan kun waan haaraallee miti. Saganteeffatanii akka bara Minilik Oromoo lafarraa balleessinee laficha barbaanna. Karuma fedheenuu Oromoon lafa sanarra jiraachuu hin qabu jedhanii hojjechaa jiru. Haaraa miti kun beelaanis, hidhaadhaanis, ajjeechaanis, dhukkuba adda addaatiinis karuma kamiyyuu Oromoo irratti duulameeti jira. Kanaaf Oromoon of gowwoomsuu dhiisee akkamitti dura dhaabbadhee diina hundeedhaan na balleessuuf ka'e kana ofirraa dhoowwa jedheeti hojjechuu qaba malee jara kanarraa waa takka argadha jedhee waan dheebi jiraachuu hin qabu. Kun beekamaadha bara. Namni kun ofiisaayyuu waa takka nama beeku miti. I'm sorry to say this. Xaqilaa ministeeriidha ani ofiin jedhee haasaan inni haasa'u mataansaa qotee bulaan keenya warri baadiyyaa jiran akkasitti haasa'an. Baay'ee sacaagu beekumsaan waan jedhan beeku, waan godhan beeku. Kuni akkas jedhame yoo dhuma gurratti abbaan tokko dhufeetti wanni jedhe meeshaa ta'ee hojiirra oolchuudha malee nama gara fuulduraatti biyyattiin maal taati jedhee biyyattiif nama yaadu. Tasa nama biyyattiif uummata biyya sanaaf nama yaadu. Kanaaf Oromoon kana beekee mootummaa Oromoon durumayyuu mootummaa qabaatee hin beeku. Minilikirraa kaasee dhufaa darbaa mootummaa isa garboomfatu, mootummaa isa saamu karaa gibiraan, karaa adda addaatiin ani isa saamuudha, ani isa ajjeesuudha malee waan biraa miti.
ijoollee amma akkas walitti qabee mana fincaanii haaraa jedhu kuni warri biyya Arabaa dhaqan ikkoo kaffalameefiiti mana fincaanii haraan. Asii inni toladha mana fincaanii haraa jedhu. Yookiin daabboo tokkitti ani ittiin bituu hin dandeenye kennata hin beekamu hin kennan isa iyyuu. Kanaaf waan biraa miti bara. Achi immoo maal jedhaa? Achi fuudhee waraanatti isaan galche. Dhaqaatii ajjeesaa du'aa jedha. Ijoolleen waan beekne kun dhaqaniiti waraana keessatti qoraan ta'u. Kanaaf warri ijoolleen dargaggeeyyiin akkas jedhaman kunis ani karuma karaa isaaniirra hidhatanii mootummaa kana ofirraa buqqisuu dhaqa. Mootummaan kun isaan gaggeessuu hin danda'u. Uummata sana bulchuu kaappaasitii isaa yoo qabu, dandeettii isaa yoo qabu. No more. Kanaaf kana beekanii dhuma of sossobuu dhiisne. Barre mana taa'ee siin du'aama. Mana isaatti dhaqanii balbala bananii ajjeesu. Yookiin ibiddatti qabsiisanii mana isaa keessatti mana wajjiniin gubu. Kanaaf of hambisuuf at least ajjeesanii wayi. Abiyyiin ofirraa kaasuu qaba. Uummanni kamiyyuu isa tokkoof iyyuu hin ta'u hin soba. Amaarra masa qabataniiti faannoon finxaaleeyyiin uummata Oromoo irratti duulu lafa fudhachuuf. Garuu isaan hin baasu. Baakfaayirii akka isaanitti godhu hin beekan. Namicha kana qabannee lafa keenya lafa Itoophiyaa jedhamtu sana kan keenyadha akka jirtu. Waa takka Oromiyaan hin jiru jedhanii ka'an. Garuu isaan hin baasu. Isaanis gowwaadha jarri kun. Jarri kun warra fageessee yaaduun sammuu isaanii Waaqayyo kana isaan hamaaru. Sammuu isaanii hamaaru kanumaan kadhadhaaf isaanii. Malee ollaa taa'ellee Oromoof jarri kun akka waliin jiraatan gochuu akka hin dandeenyedha. Kan gochaa jiran. Namni maal naan jedha ollaa wajjiniin akkamiin hin jiraadhe boruuf warra yaadan miti. Ani maaliif akkas uumamaniiran hin beeku. Waaqayyo isaan hamaaru. Sammuu isaanii hamaaru. Ammaaf kanuma hin jedha garratti hin qophoofne waan Galatoomii adda dinqi galatoo. Adda Taaddaleechi gara keessan dhufa. Mootummaan kun akkamiin ilaalta akkaataa inni itti uummata geggeessaa jiru kana keessumaa lammiileen Oromoo mootummaa amma jiru jalatti lubbuun isaanii wanni dhabee jira, gatii dhabee jira. Akkasumas nageenyi uummata keenyaa yeroo hundumaa balaa irratti argama. Wabii hin qabu nageenyi isaanii. Kanatu natti mul'atan manaanii akka miidiyaatti yeroo baay'ee odeeffannoon nu gaha. Odeeffannoon nu gahu waan gaariin biyya sanarraa wanti bahu hin argitu. Uummanni miidhamuu isaati argita yeroo maratti kan dhaga'amu. Sana malee uummanni keenya amma yeroo ammaa kanatti hongeedhaan illee hubamee jira. Hongee yogguu hubamee jiru kanatti mootummaan oduun jiru lammiileen du'aa akka isaan jiranidha sababii hongeetii fi mootummaan immoo lakkii lammiileen hin duune lammiin sababa hongeetiif du'e hin jiru faayachaa jira. Kanaaf maal jettaa? Akkamiin ilaalta adde Taaddaleechi? Baay'ee galatoomi Dr. Daani'el carraa kana nuu kennuu keetiif baay'ee ulfaadhu siin jedha. Egaa akkuma amma adde Dinqeen jedhanii uummanni Oromoo mootummaa hin qabu. Tasa qabaateeyyuu hin beeku. Mootummaan Abiyyi immoo uummanni Oromoo waggaa 4 keessatti akka kanatti dhumee hin beeku. Karaa baay'ee sagaleen keenya ukkaamamee inni kaan Oromootu bitaa jira. Kanaaf callisaa jedhu oduma uummanni isaa dhumaa jiru. Namni sagalee ta'uuf illee dhabame. Even nu ajjeesanii nu fixanii ba'anii immoo miidiyaa isaaniitiin nutu dhume jedhanii akkatti saba keenyaaf illee boo'icha keenya illee nu saaman dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan hundumaa harkaa qabu isaanii uummanni Oromoo hacuuccaa amma kana hin jedhamne jala jira. Akka hin dubbanne gariinsaa Oromootu bulchaa jira jedha. Gariinsaa
akka Oromoon hin bulchine hin beeka. Garuu hacuuccaa amma kana hin jedhamne jala jira. Akkatti dubbatu immoo hin qabu. Miidiyaa hin qabu. Sagalee hin qabu. Namni isaa dubbatu hin jiru. Uummanni keenya akka malee miidhameera. Akkuma ammaatii jettee uummanni karaa Booranaa, Walloo, Gujii, ati Fantaallee uummanni beelaan dhumaa jira, hongeedhaan dhumaa jira. Beelaan yooma horiillee walitti qabnee horiin sun yoo achi ga'uuf hin danda'u uummata keenyaaf. Kanaaf nuti mootummaa qabna jennee waan haasofnullee hin qabnu. Nu duwwaayyuu miti Itoophiyaallee diigaa jira uummanni kun. Oromoonni akka namaatti namarraa rakkoo hin qabu. Sirna dhalola. Sirni kun naaf hin taane jechuun mirga qaba abbaan fedheyyuu. So sirna miti amma akka ollaattiyyuu wajjin jiraachuun sabni Itoophiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaa ta'eera. Karaa baay'ee lolameera Oromoon. Jenereeshinii arfaffaadhaaf Finfinnee irraa buqqa'eera. Biyya tufaamunaa. Yeroo ammallee buqqa'aa jira har'allee. Kanaaf uummanni keenya baay'ee rakkoo guddaarra jira. Ofiif yoo iyyetti raanaaf immoo namni si iyyee hin jiru. Uummanni keenya ofii isaatiif dammaqee ofii isaatiif of bilisoomsuu akka danda'u ofitti himee lolachuu qabaan jedha gabaabaadhumatti. Hedduu galatoomii Aadde Taaddaleechi. Egaa amma rakkoo yeroo baay'ee rakkoo kaasnee rakkoo kanatu jira sanatu jira mootummaan kun uummata keenya sana godhe jennaani. Seenaa Oromoo keessatti waggoota 100 oliif wanni kun ittuma deemaa jira. Amma xinnoo isa kanaan duraarra wayyinee rakkina keenya walitti simachuu jalqabnee jirra karaa miidiyaatiinis karaa haala garaagaraatiin jechuudha. Amma gaaffii koo gara Finfinnee beeksisa Finfinnee News Networkitti deebi'uu dura akkamittiin rakkoo kana keessaa baana? Amma fakkeenyaaf biyya ollaa keenya biyyi Jibuutiin uummanni isaa reefu waggaa kana miliyoona 1 guuta. Garuu biyya ta'ee waggaa dheeraadha amma waggaa 30 ol erga biyya ta'anii UN keessatti iddoo qabu iddoo hundumaatti mootummaa ta'anii iddoo qabu. Nuti immoo uummanni mana geenyu kun miliyoona 50 olitti kan lakkaa'amnu gara Jibuutii fa'aa itti baqanna. Rakkoo mootummaan Itoophiyaa nurraan ga'e akka sabaatti jennee haala garaagaraatiin akka gara Jibuutii fa'aa itti baqanna jechuudha. Uummanni Oromoo hundeedhaan rakkoo keessatti argamnu kana keessaa bahuudhaa fi maal gochuun nurra jira? Xumura rakkoo keenyaa kanatti maaltu gochuu danda'a? Aadde Dinqinash itti aansee Aadde Taaddaleechi kanarraatiin nama tokkodha. Uummanni keenya egaa akka sadiitti ni ilaala uummata Oromoo. Baay'ina qabnaa. Baay'inni keenya kun gaarii tahee otoo jiru immoo akkatti nu miidhuuf qaba. Bakka sadiitti ni ilaalan yeroon jedhu gartuun tokko warra sammuun isaanii baree keessumaa bara dukkanaa sana keessa Oromoon cunqurfamaa akka jiru waa'ee Oromoo beekanii bahanii shimmi gaarratti warri dhuman warra ifa jalqabaa warra ta'anii. Warri kaayyoo isaanii qabatanii amma socho'aa jiran giruuppii gara isa duraati. Waa beeku, waan tahuu qabu beeku, Oromoof maaltu akka malu beeku. Kanaaf hojjechaa jiru jarri kun giruuppii tokkodha. Giruuppiin inni tokko immoo dunuunfatee ijasaa dunuunfatee isa ajjeesu isa uummata Oromoo lafarraa buqqisu wajjiniin uummata Oromoo ajjeesaa inni jiru jira. Inni immoo amma ilaalaa Shimallis Abdiisaa fa'aa fakkeenyaaf fudhadhaa. Isaaf jaleesaa hundumaa. Inni sadaffaan immoo ana homaan taane na biran maaltu na gashee dhimma isaanii walaalolanii jedhee immoo ana homaan taane jedhee inni taa'ummoo jira. Asis otoo hin jedhiin just jireenyuma mataa isaa namni jiraatu immoo jira. Gowwummaa isaati malee Oromoo ta'ee isaafis ni naafu. Ilmi kee laga jira jedhanii isa tokko dhaqanii abbaa yeroo hidhan yeroo ajjeesanii inni kun immoo ani homaan taane ilmi koos lagan dhaqne jedhee yoo taa'e warra kana ajjeesanii yeroo fixan isaanitti dhadarbu. Maaliif lafa barbaadu isaan? Oromoo balleessuudha barbaadu qabata godhatanii waan adda addaan. Kanaafi
Oromoon waa hunda warra hin beekne kana warra callimadhaan maalan ta'e jedhee jiru kana bira gahuu qabu warri duraa sun warri konsheesii ta'anii Oromoon maal keessa akka jiru garamitti akka deemaa jiru warri beekanii irratti hojjechaa jiranii gadi bu'anii warra homaan beekne kana beeksisuu qabu ammayyuu dammaqsuu qabuun jedha. Akkamitti dammaqsuu? Karaa miidiyaati. Durii dhaamsa xala'aatiin barreessineeti iddoo tokko magaala tokkootii magaala tokkotti ijoollee ergina turre. Akka teknooloojiin hin jiru. Akkas godha akkasitti qophaa'ee inneeti ergina turre. Akka ammaa feesbuukii teekstiidhaan namni seelfoonii qabu hin jiru ture yeroo sana. Kanaaf abbaa tokkotu dhaamsa fuudhe waraqata bittinsa mullee namni tokko asii Finfinneetii kaasee magaalota hundumaa geessuu qaba makiinaa tiraanspoortiitiin jechuudha. Amma garuu isa keessaa salphaa ta'eera dubbiin. Amma haniin gorsu maatiin warri qotee bulaan ganda keessa jiran qotee bulaan aksesiin qabu yookiin immoo teknooloojii kana yookiin immoo feesbuukii kana yookiin telefoona kana karaa adda addaa argachuu hin danda'u ta'a. Wanni isaas hin qabu ta'a. Ijoolleen isaanii garuu qabu. Amma ijoollee isaanii sanan gorsa'an warra seelfoonii qabatanii magaala keessa naanna'anii feesbuukii hordofanii tiwiitarii homo warri godhan kun maatii isaanii warra isaanii bira gahanii haala jirus kana tokkoon isaanii haadha isaaniif abbaa isaanii obboleessa isaaniif obboleetti isaanii himuu qabu waan Oromoon keessa jiru. Yeroo sana Oromoon wal qabatee dammaqee wal duukaa ka'a takka gar tokko rukutame gar tokko ka'ee rukutama qofaatti gar tokko ka'ee kan immoo hafee ture booda rukutama. Akkas akka hin taane al tokkotti Oromoo wal geessisee yoo ka'e waa takkan isa dura dhaabbatu hin jiru. Harka qullaa akkuma kanaan dura gochaa turan. Kanaaf Oromoon wal qabatee ka'ee ofirraa furguggeessee ofiisaa of bushuu qaba. Sirna beessa qaba. Sirna gadaa. Sirna dimokiraataa ta'e. Seera isaa sanatti deebi'uu qaba. Kanaaf akka kanaatti yoo ta'e malee ammayyuu tokkoon dhuma umurii keenya guutu bo'aa hafna. Ani taa'anii bo'uu miti. Hojiidhaan baanii ofirraa faccisu waan ta'uu qabu irratti hojjechuu qabu. Bo'icha kanaan jibbeerama. Waa tokko bo'uuf hin danda'u. Dur nan bo'aa dardafee xala'aanan barreessaa asii faccinaan bittiinsa addunyaatti. Garuu amma yoomiitti namni nama ta'uusaa han beekamu nagahee jedhee ka'uu qaba. Ammaaf kanuma hin jedhe. Hedduu galatoomaa Aadde Dinqinaash. Aadde Taadduu gara keenya dhufa. Rakkoo qabnu kana akkamittiin furanna jettaa rakkoo bal'aatu jira Oromiyaa keessa. Uummanni agalee hin caaga'u kuni salphatee uummata wayittuu hin galleen gartuu wayittuu hin galleen garbummaa jalatti argama. Sabni keenya yeroo ammaa kanatti ajjeefamaa jira, beelaa jira, mootummaan isaaf yaadu hin jiru, dhugaan isaallee dhokataatti jira. Qe'ee isaa keessaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhamee hidhamaatti jira, ajjeefamaa jira, manadhaa keessaa baasan ajjeesaa jiru maal jetta? Akkamiin rakkoo kana hundeedhaan furuu dandeenya jettee yaadda? Baay'ee galatoomii rakkoon keenya yeroo hundumaa akkuma jettee haasa'uudha malee furmaanni baay'een hin argamu. Ani furmaata jedhee kanan lafa kaawwadhu Oromoon jagna. Oromoon yeroo hundumaa maqaayyuu kan Itoophiyaatti godhe Oromoodha. Balaayii Zallaqafaa, you name it. Oromoonni yeroo hundumaa maaf namaaf duwwaa du'ee ofiisaatiif maaliif akka gabroomu naan galu kuni gaaffii koo yeroo baay'ee gaaffii natti ta'udha. Amma wanti Oromoo baasu kun amma lolli eegalee jira. Lolli Tigraay yeroo lammaffaa. Oromoon maaliif deemee Walqaayiititti du'a? Maal achi qaba Walqaayiitirraa? Walqaayiit xagadeedhaaf maa du'uu qaba Oromoon? Maaf ofiin duudha? Akkuma amma Aadde Dinqeen jedhanii namni walqixa hin dammaqnee jechuus hin dandeenya garuu namni dammaqeera hin dammaqnee yoo jenne yeroo qeerroo sanaa Dambidolloo Qeellam Wallaggaarraa amma Sumaaleetti socho'e namni.
qeerroon waliidhanii neetworkiin isaanii baay'ee jabaa ture. Socho'anii mootummaa abbaa hirree sana samma funyaan itti hidhatee jiru fonqolchan. Har'a immoo waaqayyoof haa galatu waboon laga jira. Wabootti makamuu qaba dargaggoonni. Dargaggoonni mana keessa taa'anii dhumanii yookaan immoo dargaggoonni deemanii Abiyyiif qarshii 3,000 sii kaffalaa 2,000 sii kaffalaa jedhee deemee daangaa irratti du'ee jedha. Daangaan isaa miti. Kana Oromoon gowwoomuu hin qabu. Qawwee fudhatee woboo dabalamuu qaba. Dargaggoonni qeerroon kaleessaa woboon har'aati. Woboo har'aati. Kanaaf ammallee warri hafanii yoo mana taa'anis hin du'u. Kanaaf saba isaanii wobootti dabalamanii loluu qabuun jedha. Woboonni lolaa jira, kufee kuffisaa jira. Uummanni keenya waan tokkotti numa baha. Garuu uummanni ala jiru an akka keenyaa jechuudha. Nuti amma rakkoo hin qabnu. Hojjennee galla. Garuu gabrummaa jala jira uummanni keenya gabrummaa jala jiru. Warri nuti immoo ofitti murteessinee lubbuun keenya hin du'u. Woboo bira isa nuu lolu bira dhaabbachuun nurra jira. Dirqama kun dirqama. Abbaan fedheyyuu biyya kanattis akkuma argitanii Ameerikaan guddoodha. Guddoo kan taatee fi waan hidhattee qabduuf, waan of dandeessuuf, waan nama jala hin galleef. Oromoon uummanni bal'aan kun uummanni guddaan aadaa guddaa qabu. Saba jeentil ta'e maaliif yeroo hundumaa gabrooma maaf jala galaa? Namoota yiituutu jala nu galcha deebi'ee. Uummanni keenya namoota sanaan dhaabbadhu staap kana booddee nuti ofii keenya lollee biyya keenya bilisoomsuu qabna jechuun nurra jira. Nuti uummata kaanirraa rakkoo hin qabnu sirna garuu sirni kun nuuf hin ta'u Oromoodhaaf hin ta'u waan ta'eef sirna lollaa bakka jirru taanee lollee ofirraa kuffisnee of danda'u nurra jira. Jara kana wajjin ollaallee ta'uu hin dandeenyu kana booddee baay'ee nu miidhaniiru akka malee. Kana Oromoon hundumtuu hin beeka. Kanaaf warri as jirrus warri biyya keessaas tokkummaadhaan kaanee yeroo dhumaatiif sirna Abashaa ofirraa kuffisnee gatuu nurra jiraan jedha gabaabatti. Hedduu galatoomaa lachaan keessanillee Aadde Dinqinash akkasumas Aadde Taaddoo. Egaan isin hooggantoota Finfinnee Niwus Neetwoorkii keessaati yeroo ammaa kanatti. Aadde Dinqeen boordii irraati, Aadde Taaddoon immoo koree jiraachiiftuu irraati. Gaafa fulbaana 3tti sagantaa tumsa Finfinnee Niwus Neetwoork qabannee jirra. Mee barbaachisummaa miidiyaa fi hawaasni Oromoo maaliif miidiyaa qabsoo tumsuu qaba kan jedhu irraa dubbannaa. Aadde Dinqinash itti aansee Aadde Taaddoon mee kanumarraati. Oromoon maaliif miidiyaa isaa tumsuu qaba, jabeessuu qaba jettu. Miidiyaan yeroo hedduutii fi uummanni Oromoo sagalee dhoowwatameeti akka inni sagalee kan mataa isaatii hin qabaanne sagalee walaba ta'ee waa'ee duudhaaf dantaa Oromoo irraa kan dubbatu dhiibbaa tokko malee kan socho'u miidiyaa akka inni hin qabaannee fi irratti duulamaati ba'e. Dhugaan Oromoo ni dhokfama. Fakkeenyaaf yeroo tokko dhiyeenyuma kana jechuudha waggaama kana keessa muummichi ministeeraa Abiy Ahimad muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad miidiyaa isaati jedhamutti barreessee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo lafa isaan dhuunfatanis sochii isaan gochaa jiranis lola isaan irratti argamanis tokkollee hin gabaasinaa jiraachuu isaanii haaluu qabnaa kan jedhu tokko waa'ee isaanii ilaalchisees oduu propagaandaaf akka ta'utti nuti waan nuti approve goon irraan kan hafe isin hin tamsaasinaa kan jedhu tokkollee barreessee ture. Egaan akka kanattiin Oromoo ukkaamsanii dhugaa Oromoo dhoksaadha kan isaan ta'anii yeroo duraan immoo keessumaa yeroo Haayila Sillaasee fa'aa keessa afaan Oromootiin uummanni akka hin dubbanne manatti dubbadhaa afaan mana keessaa godhanii afaan Oromoo akkasittiin wanni ta'aa turan jechuudha. Amma gaa yeroo ammaa kana miidiyaan Oromoo sana cabsinee miidiyaa Oromoo walaba ta'e ijaarree socho'aa jirra. Maaliif gargaaruu qabu jettu Aadde Dinqee Taansee Aadde Taaddoon? Amma qabxii gaarii kaaste maqaa woboo dhahina Abiyyan jedhu jaallatee miti amma. Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 amma aangoorra turetti woboo maqaan dha'u ture, abaa'oo maqaan dha'u ture, akka maqaa waarsaati laggata ture.
Maalirraa kan ka'edha? Sodaarraa kan ka'edha. Abiyyi amma sodaatee ofirratti fincaa'aa jira jechuudha. Woboon itti dhufee. Kanaaf maqaa woboo uummanni woboon jira, woboon mo'aa jira jechuudha gahee uummanni akka jabaatu beeka. Kanaafidha garuu isaa fi lafneedha. Isaa fi lafne amma ofirratti fincaa'aa jira. Dhiifama naa godha jecha koofi. Kanaaf sodaarraa kan ka'edha kana jedha. Kanaaf uummanni Oromoo kan nyaaturraa, kan godhurraa jiraachuuf du'uudha murteeffachuu qaba uummanni Oromoo amma. Ijoolleensaa siniifan du'a, siniin bilisoomsee du'a jedhaniiti ijoolleensaa daggalaatti dhukaasaa jiru. Diina ofirraa rukutaa jiru, isaanirraa rukutaa jiru. Kanaaf uummanni kun ijoollee isaa cinaa dhaabbatee dhagaallee haa ta'aa darba. Kan ijoolleen kun jette haa godhan. Wal duukaa ka'anii ofirraa darbatu. Kan ammoo gochuuf egaa uummanni kun informationii odeeffannoo qabaachuu qabu. Waan gochuu qaban odeeffannoo argachuu qabu. Odeeffannoo akkamitti argatu? Miidiyaarraati. Miidiyaan Oromoo baay'achuuyyuu qaba kana caalaa baay'achuu qaba. Ganda mana tokko keessa galuu qaba. Reediyoo xinnootiin dursu sagalee bilisummaa Oromoo ishee jettu sana dhaggeeffachuuf reediyoo xinnoo fudhannee torbaanitti guyyaa lama wanni keessa maadbeetii fa'aa dhaggeeffanna. Kana dhaga'uuf baay'ee wanni ta'a. Kanaaf miidiyaan ammammoo haalli isaa mijataadha. Namni hundumtuu saatalaayitiidhaan achi gahuu yoo danda'e namni hundumtuu odeeffannoo kana argata. Odeeffannoo kana argatee waan gochuu qabu beekaa jechuudha. Information is a power jedhu faranjoonni. Kanaaf odeeffannoon Oromoo tokko bira gahuu qaba. Miidiyaan Oromoo guddachuu qaba. Kanaaf namni hundumtuu miidiyaa isaa cinaa dhaabbachuu qaba. Oromoo kan ta'e. Warri kan miidiyaa qabu itti soba ololu. Miidiyaa adda addaa qabu wal harkaa fuudhanii soba dhugaan taane ololu. Nuti immoo dhugaadhuma otoo qabnu dhugaa keenya ifatti baafachuu dadhabna. Uummanni keenya dhugaa keenya akka jirutti hubachuu qaba wal duukaa. Wal duukaa yoo hubate, wal duukaa yoo bare malee wal duukaa dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo informationii akka gaariitti argachuu qaba karaa miidiyaa isaa. Miidiyaan gooda gahuu qaba. Saatalaayitiitiin ganda hundumaa, mana tokko Oromoo keessa gahuu danda'uu qaba. Kan ammoo hangochuu danda'u uumaadha. Inni biyya keessa jiru horiin qabu. Warri biyya alaa jiru garuu miidiyoota keenya jabeessinee uummanni keenya akka informationii akka gaariitti argachuu gochuudha. Gaafa informationii akka gaariitti argatanii ishii jedhaniin bitamani. Maal jedha seete Frederick Douglass. Knowledge makes a man unfit to be a slave jedha. Frederick Douglass. Beekumsi akka garban taaneef isa godha. Akka garba ta'uuf isa ishiin jedhu garban ta'u namni beekumsa qabu jedha. Kanaaf information is a power. Kana beekuu qabna. Yoo beekeedha namni waan godhu hin beeku. Yoo hin beekiin waan godhu hin beeku. Dhufanii tafaan faajjii karaa adda addaa irratti uumu. Kanaaf amma yoo naayuu qabsoon keenya goototamee dubbattanaaf. Akka sirrii waan ta'e adda baafachuu dadhabe. Inni kan sobee ololee karaarraa maqsa qabsoo. Inni kaan akka hin taane tafaan faajjii uume uummata keenya bicancabsaa jira. Kanaaf haa jabaannu Oromoon miidiyaa qabaachuu qaba. Miidiyaa baay'ee tokkoyyuu qofaan miidiyaa baay'ee qabaachuu qaba. Miidiyaan kun immoo uummata isaa bira gahuu qaba tokkoonsaa. Kanan jedhamaaf. Hedduu ulfaadhu adda dinqee adda taadduu kun gaaffii koo isa dhumaati. Atilleen barbaachisummaa miidiyaa irraa nu akka nuuf dubbattu carraasiif laata. Ayyee galatoomne. Barbaachisaan miidiyaa gaaffii hin qabu. Sababiin isaa Oromoonni kan ukkaamamee fi inni tokko miidiyaa dhabuumsa isaati. Amma yeroo darbee neetworkii cufanii dirooniidhaan
waggaa lamaan dura dirooniidhaan Wallagga reebaa turan. Miidiyaan tokko as ba'ee waan san waa'ee saba sanaa namni gabaase tokko illee hin jiru. Ofii reebanii ofii nu ajjeesanii nutu immoo du'e jedhanii akka saba keenyaaf illee hin boonye boo'icha keenya hunda saamanii miidiyaa isaaniitti dhiyeessaa turani. Akkuma argitanii keessumaa ashaaraa miidiyaa manaa warri jedhaman kuni namicha tokko argitaniitti yoo ta'e mormi koo muramee du'ee tanan deebi'ee fayyee jedhee miidiyaa gubbaarratti haasa'a. Inni tokko immoo sa'aatii 7 bishaan keessa tureen manaa koo yeroo ajjeesan argee ulfa guutuu nam jedhee haasa'a. Soba an keenya garuu dhugaa keenya inni awwaalamee fi miidiyaa dhabaafi. Miidiyaa fi hidhannoon qixxee barbaachisaadha. Miidiyaan baay'ee nu barbaachisa. Aadaan keenya waan hin tuqamne Oromoon waan hin tuqamne baay'ee qaba. Sirna gadaa, sirna siiqee, sirna addooyyee, sirna guddifachaa, abbaa barcumaa, waan meeqa hiiknee illee hin fidnu nuti. Waan miidiyaan qabnee fi karaa addunyaan nu barullee hin jiru. Addunyaan tokko kan itti nu beeku tokkoffaa miidiyaadha. Amma irreechi addunyaa biratti beekameera. Karaa kan beekame waan miidiyaan ishiin nuti jirtu kun xinnoo ishee waan gabaasaa turteefidha. Kanaaf yoo qabsoofnes waan Oromiyaa keessa jiru nuti maaliin beekna silaa as jirra. Waan miidiyaan gabaasuuf miti. Miidiyaan baay'ee barbaachisaadha. Karaa fedheyyuu miidiyaa fi hidhannoon Oromoodhaaf hedduu barbaachisaadha. Akka malee ijoolleen keenya akka barattuuf eenyummaan keenya akka addunyaatti ifuuf maalirra akka jirru yoo cunqurfamnes yoo nutti toles yoo nutti bades kan ittiin addunyaatti ibsannu karaan tokkoof tokko miidiyaadha. Kanaaf gaaffii hin qabnu miidiyaan kun gargaaramuu qaba. Miidiyaan immoo akkuma amma addee dinqiin jedhanii miidiyaan tokko lama hin ga'u Oromoon miliyoona meeqa? Miliyoona baay'eedha nuti. Baay'ee isaan miidiyaa gara 200 ol qabu. An Oromoon meeqa 15 hin guutu. Yuutuubariin nama dhufaa jiru feesbuukiidhaan namoonni tokko hin haasa'u. Garuu miidiyaa dhugaa saba Oromoo gadi baasu baay'ee muraasa. Kanaaf warri miidiyaa irra hojjetanis haqa Oromoo baasuudhaaf cichanii irratti hojjechuu qabu. Akka horiin isaanii kaffalamu horii duwwaadhaaf odoo hin taane haqa saba koo biyyatti miidhamaa jiru baasuun irra jira jedhanii warra dhugaadhaan hojjetan qabaannee miidiyaan baay'ee barbaachisaadha. Humna keenya waan dandeenyuun miidiyaa bira equally akkuma wawuu bira dhaabbannu miidiyaa bira dhaabbachuu qabnaan jedha. Galatooma. Hedduu galatooma. Egaan walumaan gaafa fulbaana 3 sa'aatii DC sa'aatii 2 qabee nurraa nafnaa jenna egaan walumaan. Yaa sirriidha. Nurraafuun irra hin jiru. Namni hundumtuu dhufuu irra jira. Hirmaachuu qaba. Oromoon wal malee nama tokko nama isa gargaaru hin qabu waan ta'eef wal bira dhaabbachuun dirqama. Miidiyaan kuni banamee suni banamee dhiisaa miidiyaan 50 illee yoo qabaanne 200 yoo qabaanne Oromoon ga'u. Kanaaf hundumti keessan nu bira dhaabbadhaa jechuu barbaanna hundi keenya. Galatooma hedduu ulfaadha. Egaan baay'ee galatooma. Hayyee sagantaa keenya isa kana asumaan xumurree keessummoota kaan seensisaa. Egaan asumaan nagaa isinitti dhaammadha. Hayyee baay'ee galatoomeetis fayyaa ta'e. Galatooma. Ashama baga nagaan dhuftan. Ashama akkam jirtu? Nagaa galata rabbii jirtu. Profeesar jirtu isinoo fi maal akkasitti baddan? Miyuutii irra jirtu? Miyuutii irra jirtu miyuutii isinirraa. Keessummaa wayyiitu natti dhufe beektaa? Keessummaa kana olii gadi deemsisaa jirra. Isteetii biraarraa dhufan eddanaa.
fira warra kootiif firaadha manaa kooti soddaan kun ulfina nu dhowwate naan jedhu jedheen duukaa deema. Baay'ee gaarii gootan miidiyaarra jirra gaa waan sanas uummanni yoo dhagee gaarii natti fakkaata akkamiin keessumsiistan. Iddee isaan deemuu barbaadan hunda deemsifne. Iddee isaan Buna to'achuu qaltanii barbaadan, iddee isaan do'achuu barbaadan hunda geessineetu isaan agarsiisne amma galgala kana mooyyuu nurraatii gara mana isaaniitti godaananii jiru. Baay'ee yeroo bareedaa qabaataniiru akkanan yaadutti akka baay'ee gaarii. isaanumaaf kennine torbaan kana guutuu hojii mataa keenyaas hin hojjenne. Baay'ee gaarii gootan, baay'ee gaarii gootan. Egaan hordoftoota keenya amma sagantaa keenya kanarratti abdataa hoomaa Awustiraaliyaa irraa Profeesar Faantahuun Qannoo Kaalifoorniyaa irraa qabadhee dhiyaadheen jira. Marii keenya idilee itti fufna turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Egaan marii keenya har'aa keessatti segmentii tokko gadi qabaannee fi marii keenya gabaabsuu yaalla. Mee duratti oduu biyyarraa gidduu kana nu gahee isin dhageessisa. Egaan turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Oduun Finfinnee News Network ga'ee akka ibsutti naannoo giddugaleessaa kanatti roorroon sirnaa hammaatee jira kan jedhudha. Gabaasa isiniif erginaatii qilleensarra nuuf oolchaa jedhaniiru Oromiyaarraa giddugaleessa Oromiyaa yookaan shaggar keessa jechuudha. Nutis kunoo qilleensarra oolchineerra. Godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa sulultaa gandoota Adaa Gummichuu, Darbaa fi Bachootti mootummaan Bilxiginnaa maqaa woboo deeggartu jedhuun reebichaaf hidhaa hammeessee jiraachuun beekamee jira. Namoota hedduu mana hidhaa warshaa simmintoo Darbaa keessatti hundeessanitti hidhuun dararaa akka isaan jiran oduun Finfinnee News Network ga'e ni ibsa. Aanaa kanatti namoota manuma woboo deeggartu jechuun gandoota Liilloo, Cabaqaa, Dubarrii fi gabaa roobii irraa qabuun magaalaa guddoo aanatti kan taate Caancootti erga hidhaniin booda mirga wabii isiniif eegna jechuun qarshii 5,000 haga qarshii 30,000tti caasaan nageenyaa aanichaa lammiilee irraa funaanaa jiraachuun dhaga'amee jira. Haala kanaan namoonni hidhaman Isaaq Jimaa fi haadha manaa isaa Burtukaan Asheetee Mogoriidha. Mana isaanii guutummaatti gubuun gaafa hagayya 14 2022 qabanii warshaa simmintoo Darbaatti hidhanii akka isaan jiran kan dhaga'an. Ittaansuun obbolaa lama Boggaalaa Jootee fi Dajanee Jootee magaalaa Darbaatti gaafa hagayya 13 erga qabanii reebicha hamaa irraan ga'anii booda Caancootti hidhanii jiraachuu isaanii dhaga'amee jira. Namoonni mana hidhaa Caancootti argaman Ashannaa fi Girmaa Damee, Yoonaas Damee, Abarraa Insarmuu, Warquu Yilmaa fi Abrahaam kan jedhaman yeroo ammaa kana Caancootti hidhamanii akka isaan jiran kan dhageenye. Egaan kun hidhaa yeroo dhiyootti ta'e yommuu ta'u gara fuulduraatti humnoota mootummaa naannoo sana bulchan dubbisnee haala nageenya lammiilee irratti argamu isin dhageessisuuf carraaqqii goona asumaan waadaa isiniif kenna. Egaan oduun kan dhaga'amaatti jiru mootummaan amma aangoorra jiru kuni lammiilee Oromoo hedduu mana hidhaa keessatti dararaa akka inni jirudha. Lammiilee Oromoo kaan ajjeesaa akka jirudha. Ibsa dhiyeenya kana OSG'n yookaan Oromiyaa Support Groupiin baaseen namoonni 25 ol ji'uma gayyaa kana keessa humnoota mootummaatiin ajjeefamuu isaanii akkasumas immoo finxaalayyota Amaaraatiin ajjeefamuu isaanii dhageenyee jirra. Persentii 50 ol kan ta'an namoota kana keessaa mana hidhaa keessaa bahamanii warra hidhaman ta'uu adda baafnee jirra. Egaan marii keenya har'aa wantoota haala Oromiyaan yeroo ammaa keessatti argamtu wajjin wal qabatee marii gochaa turraa turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Profeesar Faantahuun mee gara kee sanittan dhufaa. Gidduu kana mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan giddugaleessaa bulchiinsa Finfinnee wajjin ta'uudhaan daangaa Finfinnee sararre kan jedhu tokko
gabaasanii jiru. Isa ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo ibsaa mormii baasee jira. Wanna sana akkamiin ilaaltan yoo carraa argattan dubbistan ta'e. Tole galatoomi Dr. Daniel. Akka bulchaa magaalaatti magaalli tokko daangaansaa qajeelaatti yoo sararame bulchiinsa nagaa argachuu fi tajaajila uummata achi jiraatuuf kennuu fi rakkinan qabu. Maaliif magaalli tokko ibsaa isa barbaachisaa, bishaan isa barbaachisaa, karaa isa barbaachisaa, waan nyaatu isa barbaachisaa akkaataatti magaalli sun buluu danda'u amma bakka biyyoota jirru kana keessatti illee daangaatti tolchaniitu sirriitti bulchinsaa fi kan inni godhamu. Kan achitti godhamaa jiru saaminsaaf gochuutti jirani, political consumptioniif gochuutti jirani. Daangaan Oromiyaa Finfinnee irraatii adda bahee Finfinneen kutamtee iddoo isheen dhattu hin beeknu, iddoo eenyuuf akka isheen laatamtu hin beeknu, Finfinnee irraatii citirni jedhamu kuni waanuma takkaa hin dhagahu gurra namaatti illee dhagahamuun isaa hin tolle, waan takkaallee fudhatama hin qabne, waan politikaa ittiin gurgurachuuf jedhanii gochuutti jiran malee Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneetu Oromiyaa keessaa waa hundaa dura Finfinneetu bilisa bahuu qaba. Kana deebisee jechuutti jira. Yoo Finfinneen bilisa hin baane Oromiyaan bilisa hin baane jechuudha. Konkuluuziiniin isaa kana. Finfinnee eenyuufiyyuu kennaa hin jiru. Finfinnee yoo magaala xixiqqoo kana irraati kuttee daangaa as buttee achi butte uumaa rakkina tokkollee hin qabu. Garuu Finfinnee eenyuuf kennameedha. Finfinnee irraati maaliif warri kun akka isaan citan barbaadan uummata Oromootiin gowwoomsuu fi lafa irraa funaannatan kan ammoo deebisanii ammoo isa cabachabuu fi waan isaan opidoo kan gochaa jirtu kana bara. Laficha gurgurachuuf gochuutti jiran malee uummata Oromoof akka inni bu'aa buusuuf gochaa jira. Addi bilisummaa Oromollee kanuma falmuutti jira. Dhugaama kana dubbachuutti jira. Finfinneetu bilisa bahuu qaba. Handhuura Oromooti. Cunqursaan uummata Oromoo, gabummaan uummata Oromoo Finfinnee irratti hammeenyi isaa kan inni argame Finfinneetu bilisa bahuu qaba jechuutti jira. Amma uummanni Oromoo kan itti gaafachuutti jiru bara Finfinnee uummanni akka uummataatti kan inni gaafachuutti jiru Finfinneen handhuura Oromooti jechuutti jira. Kan keenyadha jechuutti jira. Lafa keenya jechuutti jira malee Finfinnee irraa dhimma qabna, dhimma keenya irraa fudhanna, dhimma nuuf hagashitu hin jedhu. Warra akkas jechuutti jiranii warra bitamtoota agartee warra jilbeeffatanii warra finxaaleeyyii Amaaraa jalatti wanni gochaa lafarra gangalachaa jiranitu Finfinnee irraa dhimma qabna, dantaa qabna jechuutti jira. Dantaan qabdu biyya kee keessaati. Finfinneen qaama Oromiyaa keessaati ishee duraati. Handhuura Oromiyaati. Handhuurri kee bilisa hin baane ati bilisa bahuu hin dandeessu. Uummanni Finfinnee keessa jiraatu kuni yoo nagaa argatee, yoo bilisa argatee, yoo walaba argatee jireenya qabaatee Oromoon kaanis akkuma kana qabaachuu danda'a. Kanaaf iyyuu dubbiin eddee irraati jalqabu, eddee walabummaa irraati, eddee bilisummaa irraati kan inni jalqabu kan Finfinnee. Malee ati asiin sarartee, achiin sarartee, kana gootee rakkina Oromoo hiiktee miti. Rakkinni Oromoo akka kanatti hin hiikamu. Kuni hammeenya gaafa hojjetan warri kuni karaa hundaan hammeenya hojjetu. Daba hojjetan. Dabni kun immoo saba isaanii irratti, uummata isaanii irratti warra hojjechaa jiran warri OPDO kun. Maaliif kana godhoo jette dantaa irraa qabu. Dantaa agartee ufumaan uf sooruu, ufumaan uf badhaasuu, ufumaan agartee tajaajilamuu ufii isaanii mataa isaanii fi waan barbaadaniif yoo akkas godhan immoo wanni kana aangoo kana irratti xiqqooshee waan turan isaanitti fakkaata. Uummata Oromoo kana dogoggoruu hin danda'u, uummata Oromoo kana gowwoomsuu hin danda'u, burjaajessuu hin danda'u. Kana kan isaan hojjechuutti jiran. Kuni tooftaadha. Tooftaa uummata Oromootiin burjaajessanii, dogoggorsanii agartee akka inni jala deemu. Kana nuu godhaniiru warri kun kana irraa nuu kutanii fidan jedhee uummanni Oromoo akka inni fudhatuuf gochisiisuutti jiran. Kanaafiyyuu agartee ati bixxillee asiitii kutte achiitii kutte magaala keessaati as butte achi butte hiikaan ta'u. Faawundimentaan pirinsipiliin isaa kana miti. Agartee faawundimentaan pirinsipiliin ta'uu qabu walaba ta'uudha qaba biyyi Oromoo kamiyyuu Finfinnee dabalatee jechuudha. Walaba sana immoo kan fiduutti danda'u, kan fudhachuu danda'u uummata Oromoo. Uummanni Oromoo immoo irree isaatiin fudhata namni isaan kennu. Uummanni Oromoo irree isaatiin akkuma yeroo darbe qeerroof qarreen Oromoo addasee wanni rasaasaa kennite
humna wayyaanee ofirraa buqqisee akkuma kana OPDO ofirraa buqqisuu qaba uummanni Oromoo. OPDO'n finxaaleeyyii Amaaraa wajjin wal qabatteetu uummata Oromoo kana burjaajessaa jirti. Kana ofirraa kaasuu qabna. Kana ofirraa kaasuuf immoo uummanni Oromoo akka jirutti waboo wajjin dhaabbatee inni biyya keessa jiru haa ta'u inni biyya alaa jiru waboo wajjin dhaabbatee falamaa isaatti fufuu qaba. Kana yoo ta'e malee agartee rakkinni uummata Oromoo hiikamaa hin jiru. Inni isaan amma kun wanni godhan kun dogongoraa jechuudha. Nu dogongorsuutti jiran. Nu gowwoomsuutti jiran. Kanan fudhanna moo fudhannuudha gaama kan jiru dubbiin. Hedduu galatoomaa mee jaalladhataa gara kennufaa ittaansee guutummaa ibsa adda bilisummaa Oromoo illee dhiyeessuu yaala. Mee isin waan kana irratti maal jettu? Mootummaan naannoo Oromiyaa baay'ee humni harka keenya jira, aboon harka keenya jira, paaworiin harka keenya jira jedhanii waan gaaffii Oromoo deebisan tokko fakkeessanii akkasittiin dubbachaa jiru. Haa ta'u malee ammallee lafni Oromoo fakkeenyaaf looterii ta'ee namootaaf kennamaatti jira. Inni kun gidduu kana anaaniyuu karaa telegiraamii looterii kana bitadhaa laftis ni ba'a, mannis ni ba'a. Kana jedhu jechuudha. Akkasitti illee lafti Oromoo ammallee hiramaa jira. Finfinneen Oromiyaa jala galte malee gaaffiin Oromoon Finfinnee irraa qabu deebi'uu danda'a. Aadaa Oromoo calaqqisiisaa hin jirtu. Waa'een daandiin biyyoota Afrikaa keessaa, biyyoota Awurooppaa keessaa daandii abaluu, daandii mootii akkasii kanatu jira. Yeroo garaagaraatti alaabaan Oromiyaa mana barnootaa keessatti fannifamee faaruu Oromiyaatu jedhama. Garuu manneetiin barnootaa warri kaanii yeroo isaan jedhanitti Faransaay maaliin erga godhanitti isa kan kun gaaffii keessa galee hin beeku. Oromoon garuu achirraa fageessuudhaaf carraaqqiin godhamu baay'eedha. Kanarraa maal jetta waan sarara daangaa Finfinneetti godhame jedhamu kana? Galatoomi Dr. Daniel waa'een daangaa kun irraa deddeebinee ammallee irraa dubbanna. Namni tokko nama jennee kan waan qaamni isaa guutuun harki isaa, funyaan, ijji, miilli, mormi isaa, mataan isaa hundi isaa innaa guutuu ta'ee guutuudha jechuu dandeenya. Finfinneen akka nama tokkooti. Iddoon irraa kutanii namaaf kennanii iddoon kaan hafee nagaa uumuu danda'u hin jiru. Oromiyaa irraa handhuura kutanii isa kaan irraa nama biraaf kennanii isa kaan immoo kuni kan keetii jedhamee yoo akkanatti yaadu ta'e kuni hir'ina sammuullee ni qabu jarri kuni. Haa ta'u jarri kana godhuurraa baay'ee iyyuu sarpiraayis nama godhu. Maaliif gochaadhuma isaaniiti, hojiidhuma isaaniiti, akeeka isaaniiti. Ammoo uummanni Oromoo isa kana falmachuu danda'uun isa guddaa. Handhuura keenya nurraa citee handhuura keenya fuutanii eenyutu keenya ta'uu danda'a. Sirumayyuu haasaan kunuu ka'uun irra hin jiraatu jedhee uummanni falmachuun dirqamuma isatti ta'a. Sirumaa'uu gochaan isaan amma godhan kun uummata Oromoo akka inni gara caalaa gara qabsootti isa kakaasu uummata Oromoo harka caalaa akka inni irra caala dammaqu isa godhaa waan jiru natti fammannaan ilaalu. Jarri kun namni bishaan nyaate kobbocha qaqqabata jedhan sana ta'eetu karaa yoo kana tuqne karaa kana waa isin laata. Kana goone waa xiqqeessinaa laata. Guyyaa lamaan tokko argannaa laata. Waan jedhamuuf kana godhu malee uummatni Oromoos jara kana bakka hin buufan. Bakka bu'aa uummata Oromoo miti jarri kun. Waa'ee murtii lafa Oromoos ta'e waa'ee Oromummaa waa'ee Oromiyaa warri kun dubbachuudhaafis mirgumatti hin qaban. Waa'ee lafa san dubbatachuun irra jiraatu. Waa'ee seenaasaa seeraa daangaasaa kan dubbachuun irra jiraatu. Eenyummaa isaa dubbatachuun irra jiraatu uummata Oromoo. Warri kun immoo uummata Oromootiin bakka hin buune. Kanaaf marraa qabne kun mootummaa miti. Shiftaa dantaa ofii ijaarrachuuf deemu, yeroo ofii tolfachuuf deemu, achirratti obaabaluu jedhamee waamamuudhaaf carraa kanaan immoo kan dura bana nyaatanii guurratanii waan danda'an silaa ofiis hin nyaatanii dhumasaa geessanii orma ittiin jiraachisuudhaa fi inni akkuma kanaan dura Haayile Sillaaseen Siwiizitti qabeenya biyyattii guuraa ture. Warreen kaanis biyyoota adda addaa irratti
guuraa jiran. Isaan kunis akkuma kana baankiilee biyya adda addaatti alatti guurrataa jiran kana isum kana waanuma barame sana isa sana godhaa jiru. Kana egaa uummatichi taa'ee ofirratti ilaaluu hin qabu. Irra caalaa uummanni irratti mari'achuun irratti waliigalee falmachuun irra caalaa qophiitti akka uummanni jiru goodaatti mul'ata. Namni gaafa yes wanti isin gootan sirriidha jedhuun amma ammaatti hin argine biyya keessaas yoo ta'e warruma boobaa isaanii jala jiru warruma isaan kaadhi keenya maal keenya jedhanii hunda kaffalaniif yoo ta'e afaan ofii cufateera dubbicha akka isaan hin baafne baraniiru. Uummanni bareeda warri isaan jala yaa'u. Warri kun garuu amma gaafa dhumaatti kanuma gochuun irra jiraata. Kanaaf uummanni keenya isa kana cal jedhee ilaaluun irra hin jiraatu. Bilisummaan immoo eessarraa? Bilisummaan iddoon tokkittiinuu cittee Oromoorraa haftee inuma jiraan. Oromiyaan guutuun bilisoomuu qabdi. Keessattuu handhuura kun bilisoomuun isa qabaati. Handhuurri nuti jennu kun handhuurri keenya kun har'a ijoollee ishiitiin marfameeti. Kana booda ijoollee kanas qabsoo kanas namni duubatti deebisu hin jiru. Guyyaa lakkaa'u guyyaa eeggata gaafa warri handhuura nu qabatte kun nurraa buqqaatu baay'ee fagoo miti. Warri akkasitti handhuura keenya ciniintee ganamaa galgala bifoota jijjiirrattee ibsa adda addaa fi karoora adda addaa nutti baaftu kun yeroon ishiin nurraa kaa'atu baay'ee fagoo miti. Ijoolleen Oromoo gootonni Oromoo galatoomanii woboon kokkeettudhee jira. Qofaan miti amma hundi keenyatu qaba bakka jirru waan dandeenyu. Inni dinagdee danda'uun dinagdee. Inni yaada qabuun yaada. Kanaan wal qabannee tokko taanee fuuldratti deemuu danda'u. Kan immoo dhaqee namatti hirkatee uummata Oromoo diina jalatti akka inni jilbeeffatu harkisu kan immoo iddoodhuma diinatti ramannu sanatti ramannee ofirraa diinummaa isaa mirkaneessinee fi isa nagaa qabu wajjin jiraachuun dirqama ta'a. Karaa Finfinnee kana karaa balbaloota shanan jiran kana qarqaratti keessumattuu gara daangaa Amaaraatti kan baasu karaa laga Xaafoo kanaan yoo fudhannee baadiyyaa keessa deemaniitu qotee bulaarraa lafti gurguraa jira, manni gurguraa jira, horii gaariidhaan sin irraa binna jedhanii uummata kana mooksaa jiru. Qotee bulaa niwusiin akka biyya sanatti uummata biran geenya godhanii jara doomsanii irra ta'an kun homaa quban qabu waan deemu lafa gurguraa jira, qabeenya isaa gurguraa jira. Inni sun namni kana gurguru sun qabeenya isaa qofaa miti kan inni gurguraa jiru. Qabeenya Oromoo, qabeenya dhaloota dhufu seenaa gurguraa jira. Warra kanaan falmachuu, gorfachuu dadhabne ittiin falmuu danda'uudhuma qabna. Gorsuu immoo danda'uu qabna. Beela'ee dheebotee raafuu facaafattee haa nyaatu mana isaa duuba malee gurguree wanti inni maallaqaaf jecha lafa Oromoo, qabeenya Oromoo gurguruun irra hin jiraatu. Kun qabeenya ilmoosaati, qabeenya dhaloota dhufuuti. Isa kana uummanni keenya falmachuu irra jiraata. Dargaggoon Oromoo karaa irraa dubbataa turre yuunivarsiitiilee adda addaa jiran gara uummata isaaniitti isaan turra oduu dhaga'uu danda'a. Uummata isaaniitti gaafa deebi'an uummata isaanii barsiisuun namni fira qabu, namni wal beeku, wal gorsuun badii kanarraa ol hambisuudhaa fi wal gorsuun hedduu barbaachisaadha. Amma hidhatanii kan ittiin ka'an maallaqaan uummata kana gowwoomsanii maallaqaan mooksanii kanatti bobba'aniitu jiru. Uummanni keenya kanatti dammaquu danda'uu qaba. Magaala Finfinnee kana kaartaan manaa kanaan dura kennamaan turre. Hin kennamaan turre amma kennuu eegalan. Maaliif kennuu? Already nyaatanii keessaa bahuudhaaf waan barbaadaniif isaan karaa ta'e maallaqatti argama. Kanas dantaadha. Kanaaf kennuu jiru. Kaartaan kennamuu baate lafti sun abbaa qaba. Biyyi sun abbaa qaba. Oromiyaan abbaa qabdi. Warri kaartaa sana maallaqa isaatti baasee bitus wajjin salphachuudhumaaf ta'a. Hinaaf immoo kun. Kanaaf warri kaartaa sobaa tolchifachaa jiru kunis uummanni Oromoo hordofee seenaadhaaf kaawwachuu danda'uu qaba. Amma guyyaan immoo dhufa warra kanaaf isa kana amma daldalatti jiru jarri kuni. Finfinneen akkuma amma Profeesar jedhan parpazii lamaaf tokko political movementii amma jiru kan sochii amma jiru kabbaneessuudhaa fi kan isinii goone irradhanii yoo danda'an uummata mooksu. Lammaffaan immoo nagaa laficha cabachanii gurguratanii maqaa adda addaatiin kiisii ofii guuttatanii garaa ofii guuttatanii amma gaafa itti gaafatamanitti ittiin buluudhaaf tattaafachaa jiru. Kana immoo uummanni keenya didachuu qaba. Isa kana jira
Dr. Daani'el wanti warra kanaa sichi waan baay'ee balleessuuf ta'u qotee bulaa biyya keessaa baadiyyaa keessaa dadhabsiisaa jiru. Finfinnee akka kanatti waliin dhaanii hammasaa jiru. Uummanumti Finfinnee keessa jiraatu kan inni nagaa argatu yoo qotee gabaatti dhiyeessan. Qotee bulaan kana booda qotee gabaatti hin jiru. Hidhamaa jira du'a jira. Yookaan immoo midhaan inni qoteyyuu gubataa jira. Isa kanaaf ta'anii lafuma sana otoo lafaaf ija babaasanii waan nyaatanii bulan waan nyaatanii lafa sanarra jiraatan dhabuuf jiru. Kanaaf tumsa ta'uu duraa dhugaadhaaf tumsa ta'anii attam gaariidha. Warri dogoggoranii namaaf tumsa ta'anii sanyii wayitiif tumsa ta'anii kana raawwatan dhaabatanii otoo of ilaalanii dhugaadhaaf tumsa ta'anii irra isaanii wayyaa waan fayyadamuun dubbachuu barbaada. Hedduu galatoomaa lachan keessan illeen Profeesar Faantoon Qannoo Jaallabdataa Hooma hedduu galatoomaan isin jedha. Mee guutummaa ibsaa adda bilisummaa Oromoo dhageesseen marii keenyatti fufna. Egaan daangaa sararuu qofaadhaan haqa siyaasaa dinagdeef hawaasummaa dabe furuun hin danda'amu jedha adda bilisummaa Oromoo. Daangaa tibbana bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangeffame ilaalchisee ibsa ABO. Tibbana gaggeessitoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaaf godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee daangaa bulchiinsaa sararuudhaan akka waan wal dhabdee daangaadhaa yeroo dheeraadhaaf furaniitti ibsanii jiru. Haa ta'u malee adeemsi isaanii kun gocha dabballoonni mootummaa fakkeessaadhaan uwwisa miidiyaaf argachuudhaaf raawwatanidha malee waan hiikaa qabu miti jedha ABO'n. Gochi akkanaa kun Finfinneedhaan wal qabatee madaa uummata Oromoo tuttuquu yaadannoo badaa uummanni Oromoo fi hawaasi qe'ee isaa ganamaarraa buqqa'e gadi xiqqeessuu waan ta'eef ABO'n gadi jabeessee balaaleffata jedha. Maqaa Oromoon qe'ee isaa ittiin waamaa ture Finfinnee irraa gara Addis Ababaatti jijjiiruun qaamuma weeraraaf lafa bal'ifannaa garee mootota warra Abisiiniyaati. Mootonni Abisiiniyaa bakka masaraan mootummaa yeroo ammaa itti argamu osoo hin qubatin dura uummata Oromoo dura irraa jalqabee laficharra jiraachaa ture buqqaasan. Kanaanis gaggeessitoota gadaa fi hawaasaa ni fannisan, ni salphisan. Gareen hawaasaa Oromoo hedduun ammoo gara bakka biraatti godaanuudhaaf dirqaman. Kanaan wal qabatees gochaawwan hammeenyaaf gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwataman galmeeleen seenaa Oromoo sirnaan galmeessanii jiru. Weerara warra Abisiiniyaa kanaanis wiirtuuleen aadaa iddoowwan duudhaaf ayyaanaa bakkoon wiirtuu siyaasaaf bulchiinsa Oromoo turan caasaa sirna cunqursaatiin bakka buufaman. Haaluma kanaan caasaan gabroonfataa gadi jabaachaa deemee Oromoon malaan dhiibamaa qe'ee abbaa isaa irratti keessumaa akka ta'u taasifamee jira. Kanaanis caasaa siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa haaraan diriirfamee bartee ummatichaa waliin wal simuu hin dandeenye. Addis Ababaa yookiin Finfinneen dhiigaaf imimmaan uummata Oromoo irratti ijaaramte. Finfinneen jaarraa 19ffaa irraa eegalee haga har'aatti namoota lafa isaanii irraa buqqisuudhaan babal'achaa as geessee jirti. Bara 1991 irraa eegalee heera mootummaa bara 1994 tumameen wal qabatee sirni federaalizimii yoo labsamu iyyuu qonnaan bultoonni beenyaa tokko malee yookiin beenyaa madaalawaa hin taaneen lafa isaanii irraa buqqaafamaa turan. Kanaanis namoonni qabeenya lafaa guddaa qabaachaa turan lafa dhabanii qe'een isaanii diigamee badee kaan ammoo waardiyaa hojjettoota hojii humnaa fi jiraattota daandii irraa ta'uun jireenya gadoof saaxilaman. Maatiin Oromoo kumootaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaafamuun dirqamanii addaan faca'anii jiru. Namoonni muraasni dhiibbaa mara dandamachuun cichanii lafa isaanii qabatanii turan ammoo mirgaaf tajaajilawwan bu'uuraa kanneen akka tajaajila barnootaaf fayyaaf bu'uuraalee misoomaa
akka hin arganne taasifamanii jiran. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti namoonni carraa barnootaa hin arganne kutaa biyyattii kamiyyuu caalaa naannoo Finfinneetti heddummatu. Mootummaan EPRDF bara 2014 keessa tarkaanfii madaa uummatichaa kana fayyisu tokkollee osoo hin fudhatin maaster pilaanii qindaawaa jechuun labsee ture. Kanaanis qonnaan bultoota Oromoo lafa isaanii irraa buqqaasuudhaan daangaa Finfinnee kiiloo meetira 100 dabalanii bal'isuuf karoorfatan. Kun ammoo dambalii qabsoo Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon durfamu dhoosee qaamolee adda addaa dhimma Oromoo fi falmiin deeggaramee mormiif qabsoon daran finiinse. Qabsoon karaa nagaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti finiine kun sadarkaa deebisuun hin danda'amne irra ga'ee dhumarrattis naannolee biroo keessatti babal'ate. Mormiin karaa nagaa gaggeeffamaa ture kanarratti namoonni 6,000 ol ta'an wareegamanii jiru. Haaluma kanaan mormii fi qabsoon karaa nagaa uummatichaan jabaatee itti fufee mootummaan EPRDF yeroo biyya bulchaa ture caasaa aangoo isaa akka jijjiiruuf dirqamsiisee gareen Abut taayitaa akka gadhiisu taasise. Garee haaraan aangoo qabates gaaffii uummata Oromoo guutummaatti akka deebisuuf fi dhimma Finfinnee furmaata qajeelaa akka laatuuf waadaa seenee ture. Daangaan tibbana daangeffame jedhame kunis erga gareen kun TPLF irraa aangoo fudhatee waggaa 4 booda raawwatame. Seenaa gabaabinaan armaan olitti ibsame irratti hundaa'uudhaan ABO'n daangaan tibbana daangeffame jedhame shiraaf daba baroota dheeraaf walirraa tuulamaa tureef furmaata qajeelaa hin ta'u jedhee amana. Jalqaba irratti dhimmi Finfinnee gaaffii akka waliigalaatti uummanni Oromoo gaafachaa jiru irraa addatti baafamee ilaalamuu hin danda'u. Finfinneen qaama Oromiyaati. Dhugaa kana haguuguun yeroodhaaf ija hawaasaa jalaa dhokachuu danda'a malee furmaata waaraa fiduu hin danda'u. Lammaffaa irratti daangaa qofaa daangessuun rakkoo yeroodhaaf walirraa tuulamaa tureef fala ta'uu hin danda'u. Inumaayyuu sarbiinsi mirgaa akka hammaatuu fi dantaan uummataa isaa irraa dhiibamee waggoota 200 hacuucamaa ture xiyyeeffannoo akka dhabu taasisa. Sadaffaa irratti daangaan tibbana daangeffame jedhame kun hayyamaaf waliigaltee uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa malee magaalattiin akka babal'attu waan taasiseef tuma heera mootummaa cabsee jira. Arfaffaa adeemsi daangaa daangessuu kun qaamolee dhimma ilaallatu hunda kan hirmaachifneef fedhii garee murtaa'ee qofa irratti hundaa'ee kan raawwate ture. Uummanni Oromoo bal'aan gartuuleen siyaasaa Oromoo fi qaamoleen dhimma ilaallatu adeemsa daangaa daangessuu kana keessatti qooda hin fudhanne. Walumaa galatti daangaan daangeffame jedhame kun mirga namoota sababa babal'ina magaalaatiin miidhamaniif ilaalcha keessa kan hin galchine rakkoo bara dheeraaf walirra tuulamaa tureef fala qajeelaa kan hin laanneef misooma egeree magaalatiif tarkaanfii gaarii hin taanedha jennee amanna. Waan kana ta'eef ABO'n namoonni sababa babal'ina magaalaatiin miidhaman mirgaaf dantaa isaanii guutuu deebisanii akka gonfataniif haqa dhabee bakkatti deebisuuf Finfinneen seeraanis ta'e seenaan handhuura Oromiyaa ta'uun ishee haala kamiin iyyuu osoo hin tuqamin daangaa Oromiyaa jalatti hammatamtee akka bultuuf ni hojjenna. Rakkoon Finfinnee wayita uummanni Oromoo bal'aan walabummaaf walqixxummaa biyyaalessaa gonfatu furama jennee amanna. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo falmitoonni haqaaf uummanni Oromoo bal'aan dhimma kana dura akka dhaabbataniif ABO'n gadi jabeessee dhaama. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Finfinnee hagaya 19/2022. Egaan sun ibsa adda bilisummaa Oromoo ture. Mee kanarraati waan
Profeesar Faanta'uun Jaalabdataalleen jedhan waliin ilaallee itti dabalee waan waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisu waliin maree gochaa turraa waliin turaa jenna. Egaan ibsa sanaa ibsa baay'ee bal'aadha. Anaallee yeroo natti fudhate guutummaa isaa dubbisuudhaa fi dhageessaniitu jedheen ilaala. Egaan adda bilisummaa Oromoo sarara daangaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee wanta raawwate kana tokkoffaa seera mootummaallee kan cabsedha. Lammiilee Finfinnee irraa waggoota 200 oliif buqqa'aa turanii fi kun deebii waan laatu miti. Akkasumas immoo qaamoleen isaan ilaallatu marti wanna kana keessatti hin hirmaannee hin mariisifamnee kan jedhu kaasee kun sirrii miti. Waa'een Finfinnee waa'ee Oromiyaan alatti ilaalamuu hin danda'u. Uummanni Oromoo walabummaa isaa yoo argate gaaffiin Finfinnees gaafuma sana deebi'aa kan jedhu kan adda bilisummaa Oromoo labse. Akkasumas wanni kana murtee kana ni balaaleffannaa dura dhaabbannaa akkasumas immoo uummanni Oromoos dura dhaabbachuu qabaa kan jedhu ibsa kana baase. Akkamiin ilaaltu wanni kuni dhuguma gaaffii Oromoo deebisuudhaaf carraaqameet immoo mootummaan kun waama isaaf ta'u akka isaaf ta'utti dantaa mataa isaaniitii fi of jala galchanii lafa faa gurguruudhaaf waan akkasiitti kan yaadame maal jettu? Profeesar Faanta'uun mee gara keessan deebi'a. Jiru shira xaxuutti jirani barre shira uummata Oromoo gowwoomsuu fi ittiin immoo ofii isaanii dantaa barbaadan argachuuf godhani malee maaliin agartee waan tokko deebii uummataa deebisuuf yookaan warra kirraa buqqee kanaan gargaaruuf yookaan warra beelli uummata Oromoo fixu kana gargaaruuf hojjechaa hin jiran warri kun. Warri kun farra uummataati. Warri kun farra nageenyaati. Warri kun farra waan hundaati biyya sana keessatti. Warri kun warra dantaa mataa isaanii tiksu duwwaadha. Ati ani sila jedheen jalqaba irratti kan hin jedhe magaala ati yoo sararte amma biyya jirru kana keessatti amma sila dubbadheera beekta magaala hogga tolchuuf jedhanii uummatatu irraa qooda fudhata. Uummatatu magaala kana dhaabbata. Mootummaatu isaanii dhaabbatu hin ta'in isaantu dhaabbata. Naannoon tokko gaafa magaala taatu xiqqoon tokko bakka nan jiru kana magaala haaraa gochuutti jiranii agartee magaalaan maaltu barbaachisa? Poolisiin isa barbaachisa, kabarri ibidda dhaamsan isaan barbaachisa, bishaan isa barbaachisa, ibsaan isa barbaachisa, karaan isa barbaachisa. Agartee ubbushuu jechuudha. Isaantu ubbusha. Kanaaf iyyuu akkamitti akka ubbushanii irratti mari'ataniitu yogga isaan barbaachise akkanatti deemnaa jedhan. Kun waan gootu waan barbaade gochaa jira bare. Dandeettii isaas beekumsa isaas hin qabu. Waan isa gochaa jiru kanatti warra kanarraa gaafa qaama Finfinnee irraa kutu kana maaliif akka gochuutti jiru inni dantaa isaa ilaallateeti malee uummanni kun karaa kanaan tajaajilamuu danda'a. Uummanni kun karaa kanaan gargaaruu danda'a. Naannoo kanatti immoo magaalli kun immoo gara fuulduraatti karaa kanaan guddachaa jirti. Pilaaniin hin jiru. Pilaaniin ittiin magaala ijaaran hirkaattu hin jiru. Beekumsa isaas hin qabu, dandeettii isaas hin qabu, fedhii isaas hin qabu. Maaliin waan inni qabu achi keessaa bu'aa argatu duwwaadha. Agartee wanti guddaan amma isaan kana gochuutti jiran uummata Oromoo akkamitti burjaajessuu danda'an. Finfinnee irraa dhimma qabda kun Finfinnee irraa kukkunnee gara Oromiyaatti dabalaa jirra. Maal barbaaddu kana gaaffii keessan sinii deebiseera. Gaaffiin Oromoo Finfinnee irraa kutaatii waa nuu kennaa jechuudha. Oromoon kana gaafachaa hin jiru. Agartee kuni isaantu sammuu isaanii keessatti akkasitti qaba, akkasitti deebisa, akkasitti nama gowwoomsina jedhee yaada malee uummanni Oromoo kana gaafachaa hin jiru. Uummanni Oromoo kan inni gaafachaa jiru Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneen bilisa ta'uu qabdi. Achi keessatti kan jiraatu namni jiraachuu danda'a garuu qaama Oromiyaa taateetu bilisa taateetu walaba taateetu Oromiyaa keessa jiraatti. Kanarraati bu'aan jiru gaaffiin keenya kana. Deebiin nuti argachuu qabnus kana yoo nu deebisanii deebii kana isinii deebisnee irraa jedhan. Ammoo agartee isaanumti iyyuu isumaan adda bilisummaa Oromoo kaase kana Finfinneen magaalaa haa taatu jedhanii yeroo darbee maali qaama federaalii haa taatu jedhanii bufaa bulchitu jedhanii waan lafa kaa'an isallee hin morma waan isaan amma gochuutti jiran kun waan isaan amma xaxuutti jiran kun. Warri kuni waanuma tokko kalaallatanii waanuma tokko agartee sirriitti seeraan akkaataa inni itti deemuu danda'u tokkotti pilaana baafatanii kan hojjetan tokko illee hin
jiru. Waan isaan godhan kun hundumtuu dantaa xiqqoo ishee akkamitti irraa argan, bu'aa xiqqoo ishee akkamitti irraa argan. Tokko bu'aan isaanii guddaan maa'in ummaticha burjaajessuudha. Ummanni kun akka isaan jala deemu gochisiisuudha. Waan hojjechaa jiranii, waan gargaaraa jiranii jedhanii ummanni kun akka isaan jala deemu. Inni guddaan garuu sentiraal wanneen isaanii bu'aa irraa argatanii. Warri kun naggaadota. Agartee naggaadota bu'aa argachuuf deemani malee ummati bu'aan isaanii waamee qaba. Bu'aan isaanii karaa dinagdee bu'aa argachuu barbaadu, karaa siyaasaa bu'aa argachuu barbaadu, karaa hawaasummaa bu'aa argachuu barbaadu, waan godhan kanaan maal arganna kan jedhuuni sammuun isaanii dhiphaadha. Isee kana duwwaadha. Kana duwwaa ilaallatu, kana duwwaa ilaalanii waan isaan jijjiirama fidan tokkollee hin jiru. Naannoo sanatti fidaa hin jirani, ummaticha achirraa buqqa'eefis nageenya fidaa hin jirani, gargaarsa fidaa hin jirani, isa beelaa jiru, isa dheebochaa jiruufis waan gochaa jiran tokkollee hin jiru. Agartee amma warra achitti buqqa'ee kuni baay'een isaa karaarra deemeetu karaarra bula. Inni kaan immoo agartee zabanyaa ta'eera. Fooqii achirratti naftanyaan ijaarrate isa fooqii sana abbaa lafichaatu eegaa. Isatu zabanyaa ta'ee eegaafi. Haati manaasaa ijoolleen isaa isa jirti. Garadii ta'anii jaraa hojjechaa jiru. Agartee kana fudhattaati. Kana fudhattaa lammii Oromoo taateetu kana fudhattaa. Abbaan lafaa achitti askaree ta'ee haati manaa achitti garadii taate warra kanaa yeroo isheen itti hojjettutti ati nageenya fide jettaa warra kanaaf. Nageenya maalii fiddeefi? Nageenya isaanii maalii badhaasteefi? Agartee warri kun akkana ta'e dhumuutti jira. Ijoolleen isaanii mana barumsaa dhaqaan jirtu. Mana barumsaan kennan warra diddee moggaatti hafte kanallee bara ijoolleen mana barumsaan qabdu. Akka isheen dhattee barattu hin barbaadan. Maaliif isaanii irraa kaasuu waan barbaadaniif barumsa dhowwatu. Akka isheen dammaqxu hin barbaadan. Akka isheen barattu hin barbaadan. Agartee karaa hundaan balbala itti cufaniiru. Balbala itti cufan. Warri kun silaa bara gaafa wayyaaniin irraatii buqqaatu. Warri kun silaa warra nageenya fiduu qabu turan. Warra uummata isaanii tajaajiluu qabu turan. Warri kun immoo wayyaanee irraa adda miti bara. Woorsidaan wayyaanee. Warri isheen OPDO wayyaanee jalatti guddatte kuni achi jalatti hanna barte kuni wayyaanee caalaa baddu gadhee. Agartee sabummaan keessa hin jiru. Sabummaan keessa hin jiru, namummaan keessa hin jiru. Namni sabummaa fi namummaa hin qabne eenyuufiyyuu hin ilu, eenyuufiyyuu hin oogu, eenyuufiyyuu nagaan hojjetu. Ufiisaaf, sammuusaaf, garaasaaf duwwaa jiraatu. Warri kun akkana. Kanaaf iyyuu waan isaan fala fiduu danda'an tokkollee hin jiru karaa qofa kana na argutti waan adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kun hunduu dhugaa. Dhugaa fudhatama kan qabudha. Uummanni Oromoo fudhatee duukaa deemuu qaba. Kana hordofuu qaba. Ana akkasittiin fudhadhaan. Hedduu galatooma Profeesar Faantahuun jaalabdataa gara kennufaa atilleen waan kanarraa egaan itti dhiyeenyaan beektaa akkamiin ilaaltaa ibsa adda bilisummaa Oromoo kuni. Akka walumaa gala daangaan Finfinnee daangeffamuun Oromootiif furmaata kan hin taanee fi rakkoon siyaasaa Oromoo kun yogguu Oromoon walabummaa isaa argatetti sanaa wajjin waan furamu akkasitiin ibsa adda bilisummaa Oromoo maal jettu? Galatoome ilaa adda bilisummaa Oromoo idduma kaleessa karoora kaleessa lafa kaa'amee qabatee deemu sanaan deemaa jira. Inni kun asirraa citee Finfinnee irraa citee amma kun gara kanatti dabalamee gara sana dabalamee waan jiran kan barbaadamu Oromiyaadha. Gaaffiin uummata keenya Oromiyaatu koloneeffatamee jira, garboomee jira, irraa fudhatameetu jira. Oromiyaan uummata Oromoo irraa fudhatamee jiraadhaa fi falmiin goonni meeqatti wareegamaa lafee meeqatti cabaa iddoo kana ga'e. Adda bilisummaa sana isa kana daldala siyaasaa daldaluudhaan uummata gowwoomsuun akka hin danda'amne irra caalaa sirumayyuu uummata ofirraanfate kan yoo akka of yaadu godhaati jira malee of kan hin dagachiifne isuma kanadha kan inni gadi jabeessee godhuur mallee waan qabudha. Adda bilisummaa Oromoo kana baasuun sirri. Uummanni Oromoo immoo ibsoota kana ibsa dhaabotiin siyaasaa baasan ibsa hayyoonni irratti mari'atanii Finfinneen isa turtee kan eenyu turtee amma immoo maal ta'uuf deemti jedhanii irraa dubbatan kana fudhatee uummanni keenya irraa wanne jechuudha. Finfinnee tiksuu danda'u. Finfinneen eessumatti ittee eenyumatti kennamuu hin dandeessu. Eessattis hafuu hin dandeessu. Kan Oromooti walumaa galatti kan gaafannu. Gaaffiin keenya isa. Finfinneen kun isa kana warri Addis Ababee warra ofiin jedhanii of waaman kun booda kana momoggaasan kun abbaatti of godhan kun
Finfinneen abbaa qabdi ture. Finfinneen akkuma uumamaatu namoota qubsumaan irra qubatan ture. Isa sana hundayyuu balleessanii sana xureessaniitu ofii abbaatti ta'uu barbaadu. Kan akka Tufaa Humnaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abee Tufaa, Guddataa Raddoo, Jamoo Dabalee, Siidaa Dabalee, Sooraa Loomee, Galatee Isheetee, Qaxalee Jaatanii fi kanneen biroo warra kanatu irra qubate seenaa sana hundumayyuu balleessanii dhoksaniitu Finfinneen kan nama biraa taateetti kan warra Addis Ababeeti kan keenya jedhanii gaafa isaan falmatani kun saamicha. Seenaan kun otoo jiru warri dhaggeeffatee jedhee Finfinneen kan nama biraa taateetti jedhee yookaan immoo seenaan warri Baaldaraas yookaan immoo Addis Ababeen baaftu kun sirrii dhadhee taa'ee dhaggeeffatuu fi isa sana deebii deebisuuf daldala siyaasaa irratti dhimma ba'aa jiran OPDO kun isa kana eessa kaa'ani yoom dubbatama kun seenaan kun yoom abbaan lafa kanaa abaloo akka inni ta'e sirnaan himama. Kana hunda awwaaluu barbaadu jira kun uummata Oromoo awwaaluudhaan kun seenaa kana awwaaluun Finfinnee awwaaluun handhuura uummata Oromoo kana madeessuun kan isaa akka hin taane himuun inni kun uummata Oromoo isa bal'aa sanas balleessuudhaaf qiyyaafatan akkuma kana dura qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuu qabna jedhan sana uummata Oromoo seenaa isaas eenyummaa isaas lubbuu isaas gogsanii lafarraa balleessan nama biraatti daldaltoota siyaasaati warra kun nama biraatti finxaalii Amaaraatti kennuuf taa'u inni kun isaan galaafata isaan balleessa malee takka waan tokko bakka itti gaan hin jiru. Isa kana uummanni Oromoo ammaa sanirra deebi'ee siruma mariiyyuu ta'uu qabu irratti mari'achuu hin qabnu maal akkamitti qaamni keenya kan biraa ta'a jennee irratti mari'an Finfinneen kan keenya abbaan barbaade waan barbaade itti moggaasuu danda'a nuti immoo kan keenyummaa isaa itti moggaafannee kan qabnu sana eegganna jennee wal qabannee ka'uudha. Warri kanaan dhaqee namatti mamaxxanee karaa adda addaa dhimmoota Finfinnee kana bifa isaa jijjiiruu barbaadanii isaan warra rakkina qabanidha. Warra rakkinoota adda addaa qabanii warra sun diina wajjiniin daangessinee qabsoo keenyatti fufuudha fallisa. Inni immoo uummata Oromoo bakka jiru hunda har'a dantaa adda addaa ilaalanii dantaa xixiqqoo ilaalanii lafa xiqqoo tokko kan abbaasaa kana kayyuusaa kan hundee isaatii kutanii kennaniif sana ilaalee inni kaan immoo maallaqa xixinnoo wayii isaanii afaan kaan sana ilaalee seenaa saba isaa seenaa biyya isaa warra balleessu kana uummanni Oromoo dammaqinsaan hordofuu danda'u tiksuu danda'u. Warri kun dhugaadha. Lafa dotoriinsii ba'aa kootu kana bitii kana godhi kootu lafa fudhadhu har'a ittiin kan nama mooksan kootu lafa fudhadhuudha. Kun arrabsoodha Oromootiif. Kootu kee fudhadhu anasii kenna abbaatti ta'ee ennaa jedhanii dhaqee harkutee kana fiigee dhaqee fudhatu kuni gowwaadha. Warri seera ala mana namaarratti qe'ee namaa keessatti dhufee ijaarrate gaafti inni deebi'ee bakka ofii dhufe sanatti fagoo ta'uu hin danda'u. Uummanni Oromoo kanarraa itti dammaquu danda'u qaban jedha. Hedduu galatooma. Egaan gaaffiin koo inni itti aanu waan waraanni bilisummaa Oromoo gidduu kanaa ibsa baasee jira. Ibsa baase kana addunyaa irratti baasee labsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hongee uummata mudate furuuf daandii ittiin gargaarsi uummata ga'u ni saaqnaa. Akkasumas gargaarsi kun akka uummata dhaqqabuuf dhukaasa yeroof ni dhaabna jedhee labsee jira. Ibsa kana miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhuun tamsaasaniiru. Kana ilaalchisee mootummaan immoo hongeen haa jiraatu malee hongeedhaan namni du'e hin jiru jechaa jira. Kanatu jira. Mee ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase ilaalchisee kan miidiyaaleen addunyaa gabaasan waliin ilaalla. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna.
Egaan kun Associated Press gabaasee idduma kana kan Associated Press gabaaseedha jechuudha. Akka ibsa Associated Press kanatti Ethiopian rebels propose humanitarian truce amid drought jedha. Mee qabiyyee wanni kanaa akka isaan ibsanitti waliin ilaalla jechuudha. Naayiroobii irraati, Keeniyaa Naayiroobii irraati gabaasni kun kan ta'e. An Ethiopian rebel group has proposed a humanitarian truce to facilitate assistance to hungry people in the country's Oromia region as warnings of famine jedha. The Oromo Liberation Army has been engaged in a deadly conflict with the Ethiopian government, which has labeled it as terror group jedha. The OLA statement on Wednesday came as the Horn of Africa faces severe drought due to multiple seasons of failed rains as well as conflict in some areas. The OLA offered to cooperate with a declaration of humanitarian truce to allow humanitarian agencies to deliver assistance to affected areas, a statement by spokesman Oda Tarbi said. The group added it will open a humanitarian corridor if the truce fails or until such is negotiated as the government of Ethiopia drags its feet. A spokesperson for the Ethiopia's federal government, Lagase Tulu, did not immediately respond to a request for comment. Jedhani egaan Associated Press akka gabaasetti mootummaan kun bakka bu'aan mootummaa gaaffii Associated Press dhiyeessee fi kanarratti akka yaada kennan kan gaafatee ture. Obbo Laggasee Tulluun akka inni deebii hin laanneedha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma amma mul'atu kanatti miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii kan gabaasaa turan yeroodhaaf dhugaasa dhaabnee karaa ittiin uummata bira gargaarsi ga'u ni saaqnaa kan jedhudha kan isaan ta'anii. Akka ilaalcha kiyyatti kun murtoo baay'ee gaarii ta'ee natti mul'ate. Garuu mootummaan immoo tokkoffaa yoo itti fufiinsaan gadi fageenya isaa ilaallee jennetti mootummaan namootni wanni kanaan hubaman illee hin jiranii. Namoonni hongee kanaan du'an hin jiranii kan jedhu kan inni dubbatu. Oduun uummata keessaa nuunis gahaa jiru waraanni bilisummaa Oromoos kan odeeffate uummanni akka isaan du'aa jiran keessumaa Gujiifaa keessatti kibba Oromiyaa keessatti Baalee Arsii keessatti bakkoota garaagaraa keessatti Oromiyaa bakki hin tuqamin hin jiru. Keessumaa garuu Gujiif Booranni haala hamaa keessatti akka isaan argamanidha. Beeyladni gara miliyoonata hedduutti lakkaa'aman akka isaan du'anii jiranidha sababa hongee kanaan. Mee isin maal jettu waan tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo hongee kana ilaalchisee fudhatee fi koriidarii ittiin gargaarsi uummataaf geeffamu saaquudhaaf fedhii qabaachuu isaatii fi kanaafis lola yeroo gabaabaadhaaf dhaabuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo taasisuu isaa ilaalchisee isin maal jettu kanarraati? Mee jaallabdataa asirraan kaasa. I think ibsi statementiin sun statementii gaariidha. Attention addunyaallee ijji isaa gara kanatti akka inni ta'u gochuudhaaf gaariidha. Humanitarians uummata beela kanaaf dabarsanii kennuu inni jedhamu gaaffiidha. Isa gaa uummanni hin kennamu suni haa eegu yookaan uummanni Oromoo tiksuu danda'a. Haa ta'u immoo dhukaasa dhaabuun waan jedhamu suni karaa sana banuun waan jedhamu suni yes woboon irra kaappaasitii guddaa tokko qaba. Waan barbaade godhuu iddoo barbaade gadhiisee iddoo barbaade deebisee qabachuu humna guddaa tokko waan qabuuf yaaddoo miti. Isa gaa amala inni kun istiraateejii mataa isaaniiti. Istiraateejii waraanaati kan wobooti. Iddoo isaan bananii gadhiisuudhaaf qophaa'an isaan matuu beeka. Iddoo kamii har'atti baay'ee barbaachisummaan fardiin eessa iddoo jedhamu isaan irra murteessanii sirriitti beeku. Kanaaf I think wanti godhame sirriidha. Statementiin isaanii sun sirriidha.
akshiniin fudhatames addunyaa kanatti uummanni keenya beela'uu fi dheebuu gadadoon akkasii akkanirra jiru kanuma keessa addunyaa kunillee hubataa. Kana gochuun gaariidha. Bakkoota sana garuu waan isaan mafanniisaa ammoo mootummaadha waan jedhamtu kun PP'n kun otoo danda'e qabeenya isaa keessatti otoo gubduu gootaraa akkatti otoo gubduu lafarraa balleessuudha otoo dandeessee malee ani waanuma alaa dhufu kanayyuu warra himanteeriyaaniitu keessa deemee kana mootummaa sanatti kenname mootummaan sun karaa caasaa wayii godhaa isa kanan hin beeku akkamitti akkana ta'uu danda'u. Kanaaf anaan baay'ee hin godhaa mootummaan sun waan jedhu Tigraay irraas argaa jira. Tigraayiif gaafa ergamu konkolaataa karaa irratti gubuun konkolaataa daangessuun lubbuun nyaattee yoo buluu baatte bo'uu dhiisuu dandeessi. Isaan yeroo itti dheeressanii akka ummatichi beelaan dhumu warra godhaa turedha warri kuni. Kan keenyas kana gochuurraa duubatti deebi'u. Isa kanaaf oboon garuu wanti inni fudhachaa jiru guddini lola biyyi bilisummaa falmatu tokko gochuun isaanii biyya kan biraa wajjin wal cinaa qabdee olaalte guddina sanatti jira. Guddina guddaa tokko irraa mul'ata baay'ee gaariidha. Ammoo hirmaannaan hedduun ni barbaachisa waan dhimma kanarratti miidiyaa kavareejiin ni barbaachisa. Kanneen dhokatan kanneen biroo waan baay'ee jira. Warra beela'eef deemna midhaan kennina innaa jedhamu warra hidhee mana isaatti fuudhee beelaan mana hidhaa keessatti waadamaa jiru dararamaa jiru warra kana uummanni keenya irraa dubbachuun irra jiraatu uummanni keenya kanarraa ilaaluun irra jiraatu dubbannee dhageessifachuun danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Woboo waan isarraa eegamu dirree irra jirurra godhee dippiloomaasiin immoo biyya alaa kanatti dameen dippiloomaasii biyya alaa kanatti waan kanarratti sirnaan gadi jabeessee kan otoo qotee bulu otoo naafuu ta'uu maasii isaa irraa qabamee hidhame maasii isaa goodaatti badu jalaa gubatu kanaafi hayyoon ala jiran uummanni keenya bakkoota adda addaa jiran civic organizationii biyya adda addaatti ijaaraa jiran dhimma kanarratti itti jabeessanii irraa dubbachuun gadi baasanii mul'isuun yeroon isa kana. Kanaaf qooda Oromoo keenya haa baanu qooda Oromummaa keenya sadarkaa irra jirruun bakkoota irra jirruun beekumsa qabnuun dinagdee qabnuun qooda Oromummaa keenya bahuun hedduu barbaachisaadha. Beelli warra humanitarian biyya alaarraa ergan qofaadhaan uummata Oromoo bal'aa kan uummata Oromoo guddaa kana gargaara jechuun danda'amu. Kan irra gargaaru ilmaan isaa warra sabicha keessaa ba'an maallaqa doolaara 50 walitti qabanii woboo har'a ummaticha isa beelee kana wajjin rakkatu. Har'a woboo qofaa jiraachisuumi. Rasaasa bituu fi qoricha bituu fi qofaa miti. Uummanni illee harkatti kufeera. Uummanni kun beela isaatiif wobootitti dararamaa jira. Uummata kana wajjin kan dhiphachaa jiru woboodha. Woboon dinagdeedhaan gabbachuu qaba, dinagdeedhaan jabaachuu qaba. Wobootu jabaate jechuun immoo uummata Oromoo dinagdeedhaan jabaatee du'arraa walambisuu danda'ame jechaadha. Kanaaf namni dhaga'u namni kan argu balbala baname kana sirriitti bal'isnee irra deemuu danda'uu qabna. Dinagdeedhaan obbo faana dhaabachuun yaadaan dhaabachuun qalbii keenya guutummaadhaan gara sanatti luucceffannee wajjin dhaabachuun hedduu barbaachisaadha. Yaada gaariitu balbala gaarii baname kana deebisnee dukkanee hin qabnu. Miidiyaa Oromoo jiran kunis dhimmoota kanarratti karaa adda addaa hayyoota adda addaa dubbisanii yoo danda'ame humanitarians warra dhimmoota kanarratti hingoona jedhanii dubbatan illee akkamitti qaqqabsiiftu. Hidhaa keessatti warra beela'oo kamtu ta'a waan jedhamu irratti miidiyaan hedduun irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Kanatu nurraa hima malee balbala gaarii banamee oboonis akshinii gaariidha kan inni fudhate jechuun barbaade Dr. Daani'el. Kan jaallabdataa homaa hedduu galatoomin siin jedha. Egaan Profeesar Faantaan yeroo ammaa kanatti kanarratti yaada nuuf kennuudhaaf hin jirani. Egaan tamsaasa keenya gara xumuraatti geessinee jirra. Har'a waan Oromoo waan garaagaraa irraa mari'achaa turre irraa haala Oromoo nama yeroo ammaa kanatti keessatti argamu giddugaleessa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti sana ilaalchisee waliin mari'annee jirra. Akkasumas waa'ee daangeffamuu Finfinnee ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo baase akkasumas hongee uummata keenya miidhaa jiru ilaalchisee
yeroodhaaf daandii saaqu akkasumas immoo dhukaasa dhaabuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo ibsanni baasee miidiyaaleen addunyaa kan akka Associated Press, Washington Post, Yahoo akkasumas Al Jazeeraan ABC'n walirraa furanii yeroo isaan itti dabarsaa jiran gidduu kana dhageenye jirra. Egaan wanni sun ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baase kun fudhatamee simatamee jira jechuudha addunyaa biratti. Mootummaan Itoophiyaa garuu wanna kanaaf deebii kennuudhaaf qophaa'aa akka hin taane afeerraa isaaf godhame akka inni hin fudhannee fi deebii hin laannedha kan dhageenye. Mee Piroofeesar Faanta'uun deebi'anii jiru. Waan kanarraatii waan jetta yoo qabaattan waan ibsa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee carraan isiniif laadha. Wani wabuon fudhate sun it is superior wanni political and wanni dimensioni qabaachuu isaa agarsiisa. Maa kana caalaa immoo agartee ni lammaffaamu what is the point sanarra caalaa political and wanni isaa sensitivity to the problem of the people. Ummanni sun amma rakkachaa jira amman dhibamaa sana ilaaleetu dhiphina isaa kana keessatti ummata sana dursate. Ummanni sunillee kana hin galaafe ummanni Oromoollee kana akka wanni waan guddaatti fudhateetu waboo fi appreciation inni qabu waan xiqqaa sitti fakkaate guddaadha. Hubachuun isaa kana hubatee lolli kun dhaabbatee ummanni koo dura haa nyaatu dura dhibee haa oolu dura rakkina kana keessa haa ba'u jedhee dabarsuunii fi baay'ee wanni ta'u karaa amma maaliif biyyi lafaa kun kan inni wabootiin akkasii hubate amma manni mootummaa sana caala political superiority akka inni qabu agarsiise. Agartee waraana insaan ribeeliidha shiftaadha terroristiidha jedhanitu uummataaf dhaabbate. Daatis kana kan uummanni biyya lafaa fuudhee waraana kana walharkaa fuudhee oduu isaa kana kan dabarsuu fi amma manni uummatichaa dhaabbatu amma manni uummatichaaf dubbatu kana hubatanii kun baay'ee barbaachisaadha. Waboo scored a goal asirratti mootummitti irratti jechuudha. Mootummaan immoo amma Laggasee Tulluu har'a wayii dubbateeraa jedhan har'a warra waboo kana hin aleellaa jedhe. Waboo kana hin aleellaa jedhe which means already isaan beelliin jiruudhani beelarratti namni du'e hin jiru. Amma Ukraine keessaa gadda qamadii bitaniitu uummata beelee kanaaf ergan jennaan United Nations biyya lafaatu biteetu ergaa fi jira. Nuyi barbaannu jedhaa biyyi maaliif uummata kana sobaniitu nuyi qamadee guddifachaa jirru kana qamadii nuti alatti baannee gurgurachaa jirru kana nu hadheessuuf jedhanii akka nu waan qabne hiyyeessa nu fakkeessuuf jedhanii kana gochuutti jiran malee nuyi qamadii qabna nama beela immoo hin qabnu. Amma maal biyyi lafaa maal jechuutti jira bara it is underestimated. Namni amma gaafa Afrikaa irratti beela haa jiru it is in the millions 20 on ta'eera wanni isaa lakkoofsi namaa beelli wanni gochaa jiru kun is not isa duratti estimate godhameti. Too many people are dying of hunger. Kanatti akka inni jiru biyyi lafaa argaa jiru. Isa kana inni namni beela jiru nu qamadii iyyuu barbaannu nurraa dhiisaa jedhu. Qamadii ammayyuu wanni keessaa jirani Sumaalee faa Keeniyaa faa abbaa barbaadanii faa kennan malee nu qamadii kana iyyuu barbaannu. Namni maaliif akkuma jaal abdataan sila jedhe namni kun beelahee akka baala lafa tarca'ee yoo dhume isaaniif galata isaaniiti. Haa dhumu haa badu. Agartee uummanni kun akka jabaatee isaanii lolle uummanni kun akka isaan duran dhaabbanne barbaadu malee isaan akka uummatichi hin duune hin barbaadan. Uummanni sun du'uu qaba, baduu qaba, buqqa'uu qaba. Agartee isa kanatti jiran. Isa kana kan isaan duwwaan jiraachuudha. Isaan ijoolleen isaanii duute, isaan du'anii, agartee isaan hin duune, ijoolleen isaanii hin duune, waraanni meeqa deeme, rakkinni meeqa dhalate, ijoolleen isaanii hin beelofne, ijoollee isaanii agartee iddoo barbaadanitti geessanii horii kaffalanii barsiifachaa jiru, guddifachaa jiru, isaan maal dhimma qabani. Isaan barbaadni kana keessa hin jirani, biyyicha sana keessa jiraachaa jiran, biyyicha sanaatu olitti jiraachaa jiru. Isaan qilleensa keessa jiraachaa jiru. Kanaafiyyuu isaanii uummata kootu beelahee, uummata kootu dheebbote, uummata kootu rakkate kan jedhu kan koo kan jedhu hin qaban. Kan koo kan jedhu qaban. Uummata badaa kanatu beelee agartee uummata waboo gargaara kanatu beelee. Uummata waboo karaatti agarsiisu kanatu beelee. Wajjin achitti haa dhumu, wajjin achitti haa beela'u jedhaniitu uummaticha ofirraa dhiiban. Kuni rakkina guddaadha. Akkas gochaa uummata bushuu hin dandeessu. Uummata sanatu irratti kaa uummata sanatu irratti galagala. Isaanii hin galleef agartee kaalkuleeshiniin isaanii kaalkuleesiin poolitikaa kun isaaniif hin galle.
ummata ofirraa dhiibuun, ummata ajjeesuun, ummata gubuun, waraana dhaqii nu loliiti kootuuti biyya kee fudhadhu jechuudhaaf. Ummaticha maateessaa dhaqii wabootti dabalame nu lolii kootuuti biyya kee dafii fudhadhu jechuutti jiran. That is the language they are using against themselves isaaniif hin galu malee. Akkasi bara. Ambaatiin nama kana hiite. Maaliif keessa namni kun dhugada booda caluma jedhee siif hidhama ammata ajjeeftutti. Dhaqee wabootti dabalamee dhufee si galagalcha. Agartee kana gochuutti jiran kun immoo isaaniif hin galu. Agartee har'a waan ofii isaanii magaala keessa taa'anii nageenya qabanii fi isuma kanatti duwwaatu isaanitti mul'ata. Akkuma kanatti forever amma agartee EPRDF kana wajjin waggaa 30 jiraataniiru probably kanaa achi immoo waggaa 10-15 hin jiraanna jedhanii yaadu. Hin jiru hin jiraatan. For sure hin jiraatan. Kana isaaniif adii tooluun farramu ta'e farrameen kennaaf hin jiraatan. Jiraachuu hin danda'an. Uummata akkas gochaa jiraachuu hin dandeessu. Uummatuma akkas gootu kanatti sirratti ka'ee si galagalcha. Uummata akkas gochaa, uummata akkas beelessaa, uummata akkas ajjeesaa, uummata akkas hidhaa mootummaan tokko jiraachuu hin danda'u. Maaliif ati agartee garee tokko miti kan ajjeesaa jirtu bara uummata ajjeesaa jirta, uummata fixaa jirta. Kana gochuutti jiranii. Isaanii uummataa wajjin wal loluutti jiru. Nama garee wajjin wal lolaa hin jiran. Amma yoo biyya Tigraay fudhatte biyya Tigraayini TPLF miti kan lolaa jirani. Uummata Tigraay cufaan loluutti jiru. Uummata hin loltu, uummata loltee hin mootu. Takkaa biyya lafaarratti kan uummata moo'e mootummaa uummata lolee uummata moo'e hin jiru. Isaan uummatadha lolu. Agartee wallaalinsa kun immoo beekumsa miti wallaalinsa. Yeroo fi wanni ishee qaban agartee askaree ishee qaban kana loltuudha maal jedhanii askareedha. Loltuu miti lolatti hin jiran askareedha. Askaree agartee afaan ka'anii damooza kennanii fi kan ergatan qabu askareedha. Askareen kun amma isaanii jirtutti lafa dhiituu danda'u. Askareen kun immoo hin dhumti. Maaliif itti amantee iyyuu lolaan jirtu dura iyyuu lolicha iyyuu itti amantees beektees qophooftees lolaan jirtu. Amma damooza sana argattutti miindaa sanaaf jetteetti du'aa jirti. Kanaaf iyyuu hedduu galatoomaa Profeesar Faantaawun Qannoo ibsa bal'aa barnoota bal'aa nu laattanii wanni keessanis hubannoo keessanis waan nu qooddaniif galatoomaa jenna. Sagantaa keenya har'aa asumaan goolabnaa beeksisa Finfinnee News Network agarsiiseen garumaatti deemna waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Waamicha tumsa Finfinnee News Network sabboontonni qabsoo bilisummaa Oromoo Finfinnee News Network satalaayitii televezyiinii irra tursuuf koottaa tumsa taasisaa. Finfinnee News Networkiin miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo kan akka Irraata Biyyoolessa Oromiyaa, Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Chaanaalii Oromiyaa, Keelloo Miidiyaa, Seefeena Balbaalii fi miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo 10 ta'an karaa satalaayitii Oromiyaan gahaa jira. Finfinnee News Networkiin miidiyaa qabsoo Oromooti. Argaa fi dhageettii fi sagalee Oromooti. Finfinnee News Networkiin maallaqaan tumsuun akka tajaajila keenyatti fufnuuf nu bira dhaabbadhaa. Guyyaan fulbaana 3/2022 sa'aatiin 11 AM waaree dura akka Paasifikiitti 2 PM waaree booda akka DC'tti 8 PM waaree booda akka Oslootti 4 AM waaree dura akka Meelboorn Awustiraaliyaatti 10 PM Dubai 9 PM Saawuz Arabiyaa 8 PM Saawuz Afrikaa 8 PM Sudaan 8 PM Egypt 9 PM Finfinnee Sarar Zuumii Miitingi ID'n 653-983-7 Paaskoodiin raa xiqqaa faa guddaa lakkoofsa 3 daa xiqqaa haa guddaa na guddaa yookiin 5984 karaan ittiin gargaartan https://www.fnnmedia.org donate tumsa kana mata dureyaanis sagalee qabsoo Oromooti jedhuun moggaafneerra. Koottaa Finfinnee News Network tumsuun sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo ta'aa jechuun waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Koree qindeessituu waamicha tumsa Finfinnee News Network irraa horaa bulaa.